Masinko, Masinko. Masinko, Masinko. Anaa dhufuu hordoftoota qophii kaayyoo egaa qophiin kaayyoo ergaa tamsaasa keenya kallattiidhaan saba himaalee irratti jalqabnee kaasnee haalawwan Oromoo keessa jiru haala yeroo hawaasummaa siyaasaa akkasumas duudhaaf aadaa Oromoo irratti afaan Oromoo guddisuu ilaalchisees hayyootaaf beektota keenya garaagaraa dhiyeessinee marii godhaa turuun keenya ni yaadatama. Egaa marii keenya haga har'aa godhaa turre irratti akka irraa hubannoo argattan abdii guddaa qabna. Adeemsa keenya keessattis yaadannoo gumachaa turtaniif ulfina qabduu isiniin jenna. Guyyaa har'aa egaa akkuma bu'uura waadaa isinii galletti nama tokko nama seenaa egaa Oromoon seenaa kan saboonni tokko seenaa isaanii barreeffatanii ni qabani. Kuusaa seenaa ni qabani. Oromoon erga gabroomee kaasee seenaa darbaa dhufuusaa sirnaan barreeffame seenaa dhugaa hin qabaatu. Keessumattuu Oromoo keessatti laabireeriin yookiin kuusaan seenaa keenyaa inni guddaan affoolaan dhaloota irratti darbudha. Isaan kana keessaati hayyuu seenaa affoolaan seenaa baay'ee marsareetii adda addaa irratti kan barreessan seenaa qabsaa'ota Oromoo obbo Tulchaa Waugii isinii qabannee dhiyaanneerra. Otuu gara keessummaa keenyaatti isin deebisiin sagantaa keenya guyyaa har'aa kan isinii geggeessu Anraajii Guddataa akkasumas ogeessa teeknikaa keenya Gadaa Araaraa wajjin turtii gaarii jenna. Egaa daawwattoota keenya marii keenya har'a hayyuu seenaa kana wajjin goonu keessatti yaada yoo qabaattan karaa keessaa nuuf dhaama gaaffii qulqulleeffachuu yookiin immoo hubannoo dabalataa argachuu waan barbaaddan hundumaa irratti isin keessummeessina. Ammas nu wajjin turtii gaarii qabaadhaa jedha. Toora keenya feesbuukii irratti follow godhaa, like gochuuf share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaa mee obbo Tolchaa anaa dhufu. Ulfaadhu obbo Yaa'ii sagantaa kanarratti naaf fayyadu. Ulfaadhaa isinis sagantaa keenyaaf keessummaa taatanii dhiyaachuu keessaniif mee gara bu'uura marii keenyaatti utuun seeniin dura obbo Tolchaan eenyu nama jedhuu fi mee gabaabsaati ibsaa. Galatoom obbo Raajii maqaan kiyya Tolchaa Waugii jedhama. Bakki inni itti dhaladhee guddadhe aanaa Janduu ganda Kilbee keessatti. Akkaataa dhaloonni koo fi guddinni koo akkuma ijoolleen qotee bulaa Oromoo guddattu irraa adda miti. Horii eegee, hoolaa tiksee, jabbii tiksee akkasumas harameen guddate jechuudha maasii harameen guddate jechuudha. Egaa umuriin koo mana barumsaaf yeroo ga'u abbaan kiyya boogisattoo ani fi obbolaan keenya kan itti barannu akkasumas ijoolleen ollaa keenya jiran kan itti baratan qeesii manatti nu fidee achitti baranne jechuudha. Sanaan booda mana barumsaa jalluu seenee kutaa tokko amma kutaa jaatti baradhee jaarraa torbatti yennaa darbu lolli hamaan kan walirra hin cinne mootummaa abbaa irree dargii fi qotee bulaa Oromoo jalluu gidduutti dho'e. Kanaan kan ka'e abbaan kiyyaa anaa fi obboleessa kiyyaa hangafa Dirribsaa Waugii ijoolleen kuyyan wajjin hidhattee loluu qabdu jedhee ijoollee daa'ummaa waggaa 10tiin waan hidhannoo barbaachisu hundi naa guutame lolli sun calqabee hanga amma xumuraatti abbaa kiyya wajjinan lolaa ture jechuudha. Egaa sanaan booda egaa warroonni kaan erga nu biraa dhumanii waan adda addaa godhame booda nuti carraa addaatiin mana hidhaa seennee mana hidhaa keessatti kutaa 7 amma 10tti mana hidhaatiin baradhee mana hidhaa Finfinnee keessatti baradhee jechuudha. Achirraa immoo mana hidhaatii baru kutaa 10 mana Ambootti baradhee sanaan booda Walisoo Agroo Teeknikaal seeneen achirraa eebbifame. Egaa sanaan booda gara biyya alaa egaa waan dhaaba keessan ture sanarraan darbee egaa gara Washington DC dhufee amma naannoo kanatti barumsa digirii duraa Business Managementiin fudhadhee amma jireenya kiyya naannoo DC jira jechuudha gabaabsee himuudhaaf. Gaariidha.
Imaalli keessan dheeraadha gabaabsitanii tumtan ulfaadha. Hordoftoota qophii kaayyoo buurri marii keenya har'aa Oromoon erga gabrummaatti cabeetii kaasee seenaan isaa barreeffamee hin jiru. Kuusaan seenaa sirnaan taa'ee hin jiru. Garuu dhaloota haaraa kana seenaa haqaa kaleessa kaabashoonni daddabsanii nutti himaa turan seenaa qabsaa'ota keenyaa hayyoota beektotaaf yookiin immoo umrii isaanii daa'imummaadhaan yeroo sana qabsoo Oromoorraa qooda kan fudhatanirraa affoolaan kun nutti darbu dhaloota irratti dabarsaa deemuuf qophii kana isinii qopheessine keessaayyuu Oromoo keessatti namoonni kun lamaan marsareetii adda addaa irratti ida'oo booruuf obbo Tolchaa Wagii seenaa qabsaa'ota gurguddoo barreessuudhaan beekamu. Obbo Ida'oo Booruu yeroo adda addaa saba himaalee akkasumas miidiyaalee Oromoo irratti dhiyaachuudhaan seenaawwan yeroo Oromoon bara dargii keessa qabsoo keessa dabarse tokko lama jedhanii akka laabireerii dhaabbataa tokkotti nu barsiisaa turan. Isaan keessaa isaan tokko immoo obbo Tolchaa Wagiiti. Mee har'agaa barbaannee lafa isaan jiran arganneerra. Obbo Tolchaa yeroo baay'ee marsareetii Oromoon qabu kanneen akka Ayyaantuu Gadaa toora Feesbuukii keessan irratti illee seenaa namoota gurguddoo barreessitu. Keessumaayyuu seenaa Koloneel Alamuu Qixxeessaa dhiyeenya keenya kana barreessitan baay'ee kan nama hawwatudha. Isa sanatti deebina guyyaa biraa sagantaa godhannee har'a garuu kan nu mari'annu namoota imala qabsaa'ota Oromoo kana keessa darbanii fi akkasumas seenaa yeroo baay'ee hin dubbatamne garuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti shoora olaanaa kan qabu waa'ee sochii qabsoo hidhannoo Oromoo naannoo jalduu jiraataniirraa kaana. Mee isinis achitti hin dhaladhe jettu irraas qooda fudhadheera jettu. Yeroo baay'ee namoonni hin dubbatani barreeffamees argataa hin jirru. Mee maaltu dhalate bara 1980 keessa dargiini akka odeessa qabutti naannoo waggaa lamaadhaaf Oromoota naannoo jalduutti haga xiyyaaraan reebuu ga'ee ture. Uummanni qotee bulaan guddoo ofirraa fincilaa ture. Namoonni baay'een kaasan isin garuu keessa darbitani. Maalti ture mee sarraa jalqabnu? Ayyee dhugaadha seenaan kun bakka adda addaatti dubbatamee hin beeku dhokateetuma jira amma ammaatti. Waa'ee seenaa kanaa gabaabsee himuudhaaf lolli lola jalduu akkasumas lafa ka'eetoo hin calqabamne. Uummanni qotee bulaa jalduu lola sana yookiin maatisaa dhiiseetoo akkasumas lola kana keessatti hin galle. Maaliif duraan dursee duubatti deebitee olaalte gartee uummanni keenya uummata nagaa jaallatu uummata nagaa ofii isaati jaallatee uummata naannoo biraatis uummata nagaa hawwu uummata nagaa fedhu. Kanaaf nagaa jaalalaa jedhee immoo sirni mootummaa gita bittoota Habashaa onnaa daangaa irratti darbitee ta'u irratti roorisuuf deemtu taa'eetoo ilaalle. Duubatti deebitee hamma duwwaa doon ta'in duubatti deebinee ilaalle bara Xaaliyaanii keessallee namoonni bebeekamoon diinni adii fi gurraacha hin qabu jedhanii lolaa kan turan namoonni naannoo Jalduu fi Gindabarat naannoo Meettaroobii kana naannoo Gincii kana namoonni bebeekamoon baay'eetu keessa ture. Gabaabadhumatti kana sunillee seenaa mataa isaatii qaba. Gabaabadhumatti lolli Jalduu kun kan akka salphaatti ka'ee miti. Bara mootummaan Abbaa Irree Dargii naa dhufee aangoosaa gaara qabee amma Dakaatti diriirsuu irra ture. Kanaan booda immoo aanaadha amma gandaatti diriirsuu irra ture. Sana gochuudhaaf immoo uummata Oromoo irraa fi uummatoota biraa qawwee irraa hiikuutu irra ture. Keessattuu bara bakka naannoo itti dhaadhe kana keessatti Jeneraal Taaddasaanis naannoo sanatti waan qabamaniif Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Haayiluu Raggaasaa naannoo Meettaroobitti naannoo sanatti waan qabaniif kana biraa osoo hin taane immoo kabbadaa bosona ishee immoo naannoo sana bosona waan jiruuf guutummaa irratti uummanni naannoo sana jiru meeshaa hidhannoo qabu akka hiikkatu mootummaan Dargii irratti labse. Sanarra kan ka'e egaa uummanni naannoo Jalduu kanaan duras baawwan kana dubbatee ture uummanni naannoo Jalduu meeshaa isaa eenyu walitti jaalata. Meeshaan qabdu isaanii dhiirummaan hin jiru ijoollee isaa irraa addaan baasee ilaalu amma meeshaa naannoo biraa irraa hiikanii gara Jalduutti onnaa dhufanii qawwee onnaa hiikanii qawwee keenya hin kenninu jedhan. Qawwee keenya kennaa qawwee keessan kennaa jechuun haadha manaa keessan kennuudha. Kanaaf akka dhiiratti dhalannee akka dhiiratti lollee seenaa bareedaa dhaloota dhufuuf dabarsinee kennineetoo darbina. Kanaaf qawwee keessan hin kennina kan jedhu walii labsanii yeroo sana lolli Jalduutti deemamaa ture. Qawwee keessan hin kennina dinnee didaa kan jedhu lolli sun yeroo sana maqaan koree yeroo sana bahee jechuudha. Egaa lolli dinnee didaa kun oduma akkasumaan jiru guyyaa gaafa tokko waraanni Dargii uummata hunda walitti qabee guyyaa gaafa kanaatti qawwee keessan akka magaalaa Jalduutti fiddan kan jedhu uummataaf labsani. Namni fiduu baate yeroo sana kan jedhan Abiyootiin tarkaanfiin Abiyootii mancaama sunirraa morma jedhama sunirraa mura kan jedhu waan akkanaatu ture. Egaa afaan Amaaraatiin maqaa biraa qaba. Yaabiituu Seef jedhama. Waraanni Dargii naannoo sana jiru uummata keessa faca'ee qawwee irraa hiikaa ture.
guyyaa gaafa tokko shukuteetti duulani. Shukuteetti naa duulani egaa uummanni waadaa seen irraa qawwee keenya hin kennu jedhee namoota hedduu irraa eegaliiru mana obbo Raggaasaa yaadatee dhaqan. Mana obbo Raggaasaa yaadatee waraanni dargii akkuma jirutti onnaa dhaqanii jaartiin haati manaa isaanii jarri dhufte jedhanii meeshaa gadi fudhatanii dhukaasatti banan jechuudha. Dubartiidha. Maaliif kan ibsuu kanan bara dubartii waan ta'eef dubartiin dhukaasatti bananii waraana dargiitti sanaan booda dallaa keessa dhaabbatanii baay'ee lolanii waraana dargii isa tokko irratti iyyuu surma zinnaara akka irratti rukutaniitti kan himamu ture. Haa ta'u garuu dubartiin illee kana hojjette kana goote jechuudha waada galtee ta'u. Sanaan booda dubartiis abbaa manaas qabanii jallu geessanii odoo kanaan jiranii namoonni jallu keessa jiran yeroo sana milishaan jallu keessa kan jiru milishaa gara 400ti yeroo sana lola guddaatu ture biyya keessa addi bilisummaa Oromoos harka lafa jalaatti waan hojjechaa ture magaalaa keessatti uummata ijaaraa ture waan baay'ee gochaa ture gara bosonaattis ba'aniiru warroonni immoo maqaa amaaraatiin deeman warri yaabbaa kunis akkas turanii Somaaleen immoo duuba waraana dargii wadaroon mormatti kaa'u malee hamtuu namne gara biyya keessatti dhufteerti amma sanaan kan ka'edha. Waraanni qotee bulaa hunda keessaa jallu keessaa filamee leenjifamee waraanni 400 mana jallu jira jechuudha magaalaa keessa. Amma qawwee namoota baay'ee irraa halkan itti marsanii guuranii amma lolli kun irratti ka'e guyyaa gaafa tokko amma mana mul'ata akka ammaa kana miti qaroominni yeroo sana jiru informationii yookiin odeeffannoon ergattu hin jiru guyyaa gaafa tokko mana mul'ataa fayyisootti mul'ataa fayyisoo uummanni naannoo jallu zahoo weessa shawaan hin beeka nama baay'ee beekamaadha goota eenyummaa ol nama jiru. Mana isaatti walgahii guddaan godhame namoota 7 ta'anii walgahii godhanii namoonni 7 kun mana isaatti walgahii akka jirutti meeshaa isaanii meeshaa guutuu hidhannoo wajjin mana isaatti galgala achitti dhiyaatanii walgahii kanarratti wanti godhame mariidha. Marii booda kakaadha waadaa walii seenudha. Waadaan sun hin lollaa waraana dargiitiin lollaa mootummaa dargii ofirraa dhoowwinaa qawwee keenyan kaka hin kenninu kan jedhu irratti odoo mari'atanii jiranii nama tokko dallaa keessa waardiyyaa dhaabbataniiru halkanii korma qalanii wanni ceebsanii waraana ceebsanii odoo kakatanii walirraan baqannu walirraa hin dheessinu walirratti lolla walirratti dhumna jedhanii odoo kanaan jiranii waraanni dargii namni 400 mana mul'ataa fayyisootti marse jechuudha. Milishoonni magaalaa jallu keessa jiran milishaa 400 hundi isaanii qawwee qabu. Waraanni dargii akkuma jirutti jiru. Haadroonni dargii akkuma jirutti jiru. Itti marsanii gaafa itti marsa isaan quba qabu waardiyyaan ala jira alaa dhufee too'ii itti meedoo isaan karaa gubbaa jiranii marfamtaniiru. Kana booddee gaafa onnaa akkas jedhamu dhugaan fakkaatu namni mana keessa jiran sun hundi isaanii namoonni 7 gadi yaa'anii uummanni keenya immoo uummanni baadiyyaa akkuma beekamu hundi keenya iyyuu beekna namni baadiyyaa keessa jiraatu dallaa qabaa dallaa keessa geeshoo jira warqee jira waan adda addaa shaatikitti adda addaa qabaa dallaa keessa bakka qabatanii taa'anii halkanii kun halkan qixxee darbeera meeshaa gurguddaa bara sanatti meeshaa gurguddaan beekamu meeshaa ammayyaatti kan jedhamu M1 kan jedhamu fi M2dha. Iddoon isaanii namoonni 7 kun meeshaa akkasii qabu. Kana booddee bakka qabatanii ta'anii kaadiroonni yeroo sana jiran kaadiroonni dambii disaasaa fa'aa warra jedhamantu naannoo sana ture. Dambii disaasaa Haayilee Fidaa fa'aa wajjin irra ture sadarkaan biyya sanaatti iyyuu sadarkaan Itoophiyaatti nama beekamu dambii disaasaa isaan kun hundi isaanii kaadiroonni Oromoodha achi turani. Amma dhuma gubbaarratti dallaa duuba maayikiroofoonii qabatanii mul'ataa fayyisoo fa'aa abbaa kiyya fa'aa warra dallaa sana keessa jiran harka keessan kennuu baannaan mancaan abiyyooti asitti morma keessan sanirraa mura kan jedhani maayikiroofooniin labsa dabarsanii isaan bakka qabatanii namni 7 kuni nama 400 loluudhaaf bakka qabatanii ta'anii jiru. Amma sana booda rasaasa akka bokkaa duuba dhaabbatanii ta'u akka bokkaa gadi roobsa mana gubbaarratti dallaa keessatti isaan sun deebisanii laftonnaa bari'u namoonni 7 kun achuma ba'anii meeshaa qaban kana mi'oonni kanaa fi M2dhaan meeshaa qabaniin dhukaasa itti bananii namni 7 waraana dargii 400 barbadeessanii dallaa keessa yaa'anii lola guddaa godhanii waraana dargii keessa nama 10 qawwee wajjin booji'anii qawwee irraa fudhatanii galleessanii warri immoo lola kana warri kaasan kaadiroonni fi bulchaa waradaa aanaa kan turan isaan baqatanii lagdi naannoo sana hin jira laga raachaan jedhamu isatti nammanii qabeenya gatanis maayikiroofoonii qabatanis gatanii sodalee jechuudha. Lolli jalduu inni calqabaa lola kana ture. Sana booda injifannoo guddaatu argame. Egaa gara qe'ee dhiisanii gara biraatti gad deemanii waraanni dargii hoolota hin jiru akkuma jirutti dhufee jallu qubatee haala jiru amma waraana banuus hin barbaadne isaanii lolli bakka adda addaatti waan guddaa waan ta'eef lolli kun banamuu irra hin jiru guddachuun irra hin jiru lola guddaa biyya keessa lolli ka'uu irra hin jiru kan jedhu bulchaan awraajja sana guddataa Nadhasaa jedhama Oromoodha inni lakki lolli bal'achuun hin jiru jedhee dhaamsuu barbaade namichi nama nagaadha nama Oromoodha dhimmu
Yeroo ammaa kanallee ilaalchuma gaarii nama qabu dhuma gubbaarratti sachi kaasanii isaan kun immoo mul'ataa fayyisoo fa'aa abbaan kiyya fa'aa namoonni biroo guyyaa gaafa biraatti amma baatiin yeroon kun godhame baatii qulqulleessa keessa muddee keessa akkasumatti waliin mari'atanii amma deemaniituyyuu nama biraa humna biraa dabalatanii magaalaa jalduu deemanii rukutuudhaaf sagantaa qabatan harka albayyaalaatti walitti himan amma sagantaa isaanii nama biraatti dabalachuudhaaf odoo jiranii amma dhiyoo sanatti namni baay'ee beekamu yeroo xaaliyaanis nama baay'ee beekamaa ture naannoo sanatti namni lolu Jeneraal Taaddasaa fa'aa biraa ba'anii Jeneraal Taaddasaa fa'aa kan biraa qaban kabbadaa Buzunesh naannoo sana ture meettaa roobii keessa jira kabbadaa Buzuneshitti ergatanii abbaan kiyya fa'aa kabbadaa Buzuneshitti ergatanii kootu magaalaa jalduu rukunnaa jedhanii itti ergan kabbadaa Buzunesh lakki humna keenya olii rukuchuu hin dandeenyu dhiisaayii hin dandeenyu kan jedhu deebii deebise bakkee biraas naannoo ginda biraatti kan jiran namoonni hin jiru isaanittis erganii isaanis dhufuu hin barbaanne namootumti immoo warra gaafa lola qooftuu bakkee jedhamu kanaan lola duraa san keessa turanii isaanis waamnaan hin sodaatanii hafanii sana booda egaa Moggee Saattoo Mul'ataa Fayyisoo Baqqalaa Urgee Atoomsaa Urgee Raggaasaa Bayyen fi namoonni biraas Tolasaa Raggaasaa namoota baay'eedha gara nama 15 hin ta'u jarri kun bakka tokkotti walitti dhufanii mari'atanii hidhannoo hunda guutatanii guyyaa gaafa xinqataa jechuun biyya sanatti hin kabajamaa xinqanni kan kabajamuu fi saabota sana kabajuuf duwwaa fedhoo hin taane namni hin sirba laaluu dhaqaa buusii laaluu dhaqaa guyyaa gaafa sanatti qabatan amma magaalaa jalduu dhaqanii waraana jalduu keessa jiru keessa bittinsuudhaaf namni hunduu hin hafe guyyaa gaafa 11 akka boriiti halkan sana qarreen tokko hin jira mana Mul'ataa Fayyisootii ol qarreen tokko hin jira qarree sana gubbaarratti halkan namni hidhannoo isaa guutuudhaan akka achitti wal argu waliin haasa'anii namoonni murtaa'an namoonni 11 moo 12 meeshaa isaanii hidhatanii qarree sana gubbaarratti argaman namoonni kaan hin dhagne amma jiroonni kun ofuma isaaniiti hidhannoo guutuu meeshaa moodernii yeroo sana akkuma dura dubbanne meeshaa ammayyaa kan jedhu M1 fi M2dha isaan qarree gubbaarratti ba'anii guyyaa sana to'ataa oolanii amma magaalaa jalduutti guyyaa keessa namoonni 13 moo 14 kan ta'an waraana jaldu keessa kan jiru waraana gara 500 moo 600 kan ta'u magaalaa jalduutti qajeela guyyaa keessa sa'aatii booda sa'aatii 2 jechuudha magaalaatti qajeelanii magaalaan jaldu karaa adda addaa qabdi namni 2 magaalaatti marsee magaalaatti 2 magaalaatti marsanii magaalaa seenan kana booda namni kun namni 12 kun nama 600 irratti dhukaasa banee waraana dargii lola sa'aatii 2-3tiin waraana dargii magaalaa keessaa ari'an jechuudha waraana dargii magaalaa keessaa kaadiroonni jiran bulchaa waradaa sanaa jiran warroonni achi keessa jiran hundi isaanii baqatanii badanii waan beekamu Oromoon immoo Oromoo silaa ofii loluun barbaadu gandaa loluu malee Itoophiyaadhaaf warra kaaniif du'u malee namoonni Oromoo ta'anii achi keessa jiran amsalaqaa olii hin jiru tokkoo fi namni biraa namni lammiidha jedhamu kennuu didanii yookiin baqachuu didanii lolatti fufanii isaan achumatti du'anii sana booda magaalaan to'annaa keenya jala turte mana hidhaa keessatti immoo namoonni isaan qaban namoota gurguddaa namoonni bebeekamoon baay'ee sana keessa jiru kan isaan hidhanii reebaa turan nama 70 oltu ture isaan mana hidhaatti yaa'anii qawween isaan immoo uummata hiikkachiisanii magaalonni tokkotti mana tokko keessatti walitti qaban qawwee 2,000 ol ture qawwee 2,000 ol sana abbaa qawweetti deebi'ee sana booda egaa magaalaan to'annaa jala turte mana hidhaa keessa kan ture iyyaadannee namni iyyuu dooyyoon gurasaa kan jedhu muka silkii shiboo deemu yeroo sana gaafa ammaa kana miti silkiin shiboo deemtu kana ishiidhumaan kirriidhuma ishee sana rukutee ta'u rasaa san kutee egaa biifilee shaarp shuuta warroota kanaa kana jira sana booda magaalaan jalduu to'annaa keenya jala oolte amma nu keessaa nama tokko ajjeesaniiru guyyaan kun guyyaa roobiti guyyaa lammataa gaafa kamisaa nama nu keessa du'e sana awwaallamee deebi'ee uummanni naannoo sanaa walgahii guddaa godhamee uummanni meettaa roobii uummanni naannoo giincii gara gindabara walitti dhiyaatu kunis magaalaa jalduu keessatti walgahii guddaan godhamee harraa qabnee dinnee didaa kan jedhu lola dinnee didaatiin beekama harraa qabee mootummaa dargiitti hin bullu qawwee keenyas hin kenninu kaa'ii hidhannee kaa'aa jedhanii uummataaf labsii godhanii Mul'ataa Fayyisoo fi Moggee Saattoo haasaa godhanii sanaan booda guyyaan kunii kamisaa sanaan booda magaalaa keessa gadi ba'anii magaalaa qarqara bakka tokko qabatanii bulanii haasaa bulanii sirbaa bulanii geeraraa bulanii geerarsa gootummaa hedduu ture haaloluu boorrii haaqotuu gootan dhoowwinna duraa kan jiru kana yaadichaa ture sanaan booda barii sana akka seera waraanatti wal ijaaran akka seera waraanatti bakka afuritti waraana jiru uummata sana ijaaranii qawween jallu keessa saamamees dargiirraa saamamees qawween meeshaa adda addaa kanas ijoollee waraana keessa jiran sana bakka afuritti ijaaranii
kaanigaa maqaan kennamee fi ajajaan sadarkaa jeneraal fi sadarkaa koneetti odoo akkasitti ijaaramaa odoo jiranii waraanni biraa haaran waraanni dargii hoolota kan jiru kuni akkuma jirutti dhufee jedhan dhufee uummata magaalaa jalduu seenee uummata reebaa jira. Maaliif reeba? Namni dhufee nutti hime. Namni dhufee nutti hime sun hundi isaaniiyyuu warra qoobii sibiilaa warra kaawwatanii dhumtanan jedhu dhufee oduu achitti nutti hime. Kanaan booda maal godhu maaliif reebuu uummata shiftaa fida jedhanii uummata reebaa jiru magaalaa jalduutiidhaan. Lakkiin utuu dhagnaa fi waan isaan uummata reeban hin jiru jedhanii akkuma jiretti karaa afurii magaalaa sanatti lafa kiiloomeetira 7 irraa fagaannaa turre magaalatti qajeellame. Magaalaa jalluutti qajeellamee jallu bukkee onnaa ga'amu kiiloomeetira walakkaan onnaafu isaan magaalaa keessa gadi yaa'anii warri duraan shiftaa fidaa jedhanii nama uummata harka duwwaa reebaa turan san karaatti gadi nutti dhufanii matireesii karaa qarree kattaan jedhan jira iddoo sanatti dhaabbatanii tuunuu eegan. Kana booda lolli walitti ka'ee lolla hamaa ka'ee lolli dhukaasni akkasitti dhukaa oole sun sagaleen meeshaa akkasii dhukaa oolu sun waan sanyiin namaa waa tokko wanni lafarratti hin fakkaatu inni akkasitti meeshaan akkasitti dhukaa'u sun. Sanaan boodee guyyaa gaafa jimataati lola sa'aatii 3-4 keessatti waraanni gaafa sana dhufe jimatti barbadaa'ee kaan harka kennee kaan hin booyyame kaan immoo hin dhumanii sana boodee magaalaan to'annaa keenya jala ooltee jechuudha. Egaa guyyaan kun guyyaa gaafa jimataati. Mee egaa seenaan kun seenaa dheeraadha. Yeroo dheeraa dubbatamee hin beeku iyyuuti. Keessumaayyuu abbaan kefaa obbo Wagiisaatoo fi obbo Mul'ataa Fayyisoo dinnee didaa ka jedhamu dhaamsa dabarfataa turan jedhama. Wanti nu waan kana kaasnee mari'annuu fi hordoftoonni keenya akka hubataniif Oromoon yoo wal ijaaree yoo bifa kamiinuu yoo wal ijaaree hidhannoo qabaate diina isaa faccisuu danda'a kan jedhu kadhaloonni abbootii keenyaan olitti irraan diina ofirraa faccisaa turan har'allee tooftaan sun diina keenya irra aanuuf nu gargaara kan jedhuuf kan waan kanarra deebinee jennu jechuudha. Yeroo sanatti uummanni Oromoo naannoo sana jiru dhuguma meeshaa isaa hanqifachuuf dargiin meeshaa keessan kennaa jedhe moo yeroo mari'atanii yeroo akka waraanaatti wal ijaaranii kaayyoon lola sana dargii irratti kaasuu dhugumaan meeshaa kennuu dhabuu moo dhimma eenyummaa Oromoo wajjin wal qabatamee asitti wanti irraa hubattan? Asirratti agartee dhimma naannoo keenya naannoo jalduu uummanni humaa Oromootii bulcha malee Amaarri yookiin Amaarri Oromoodha ol taatee Oromoo bulchaa turte hin turre. Garuu wanti sun uummanni sun ofuma isaatii dhiirummaa waan qabuuf alagaatti hin bullu alagaan hin bulchitu. Kanaaf qawwee keenya akka jirutti akka dhalannee akka jirutti kabaja keenyaan mirga keenyaan guddannee jiraannee kabajamnee jiraachuu barbaanna. Kanaaf meeshaa keenya diinatti kenninee nadheen ta'uu hin jiru akka nadheenitti du'uun nu hin jiru reeffamnee tuffatamnee namaa gadi taanee ta'uu alagaan tuffachuu hin jiru. Kanaaf qawwee keenya yoo qabaanne dhiirummaa nagaa agarsiisee amma haadhumallee isumarraa gubbaa dhaabbattee ilaalte wayyaaneen ijoollee Oromoo fixaa kan jirtu waan qawween qabdu qawween humna. Kana waan ta'eef qawwee keenya yoo kennine alagaan nutti haasofti. Kana ta'uu immoo du'a filanna kan jedhu kanaan murteeffatan. Egaa namoonni sun haalli yeroo sana dhiirummaadhuma qabanii fi gootummaadhuma qabaniif malee haalli Oromummaan amma jiru kun yeroo sana arga waliin qaama naannoo sana dhufee ture. Warri dammaqina baay'ee qaban. Namoonni adda addaa dhufaa turaniiru. Garuu yeroonni kun qotee bulaadha. Barumsa qabaatanii miti. Oduu haalli sun Oromummaadhuma isaanii beeku malee diteelii waa'ee qabsoo Oromoo maal akka keessa gadi fageessanii hin beekan. Iddoo haalli itti waraanni sun geggeessaa ture keessatti immoo kan muuxannoo ta'uu hin danda'u kan biraan yeroo baay'ee yeroo ammoo wayyaaneen uummata keenya miitu barattootatu fincila kaasaa turetu warraaqsi barreen gaddaan keenitti dhufnaa duuba. Barattoonni yeroo isaan fincila kaasanitti uummanni immoo waliin fincilatti qooda fudhataan turre ammoo waggoota 10-15 keessa yeroo laallu jechuudha. Amma akkan seenaa odeeffadhetti isin mataan keessan nama waggaa 10 turtanii jedhama yeroos obboleessa keessan wajjin abbaan keessan akka wajjin qabsoo kanarraa qooda fudhattan godhe. Dubartoonnis ni jiru waaree qoodama dubartootaa duubarratti kaasna. Yeroo kana isin dargaggeessa akkuma abbaa keessan obbo Wagiisaatoo warri kaanis ijoollee isaanii wal bira hiriirsanii turanii yeroo sanatti dhaloonni duraan ture dhaloota haaraa yeroo sana jiru kanneen akka keessanii qooda fudhachiisuu irratti akkam ture?
yeroo sana agartee amma gara boodatti illee lola gara boodaa jiru sana irratti uummanni naannoo jalluu keessa jiru the whole akka jirutti ijoolleen guddaanis kan meeshaa qabus kan meeshaa hin qabnes namni loliin hin jiru. Lola hirmaataniiru ijoolleen akka humna isheetti ijoolleen kan meeshaa hin qabne immoo waan adda addaa duuba dhiyeessuudhaan galaa dhiyeessuudhaan waan adda addaa jechuudhaan ergaa bakka adda addaatti dabarsuudhaan rasaas bakka dhume bakka tokkotti dabarsuudhaan waan hunda hojjechaa turaniiru. Dhumarratti agartee inni seenaa mataa isaatii qaba. Akka salphaatti dhaame kan dhaamse lola sana immoo kan dhaamse Mokonnin Jooteeti. Mokonnin Jootee bulchaa kutaa Shawaa ture yeroo sana lolli sun iddoo bal'atti humnaan itti deemuu dideet fooftaa afaan Oromootiin dubbatee namicha Oromoodha. Afaan Oromootiin dubbatee jaarsolii naannoo itti siiqee irra hin jiru loluun irra hin jiru harka kennaa balleessanii isin miti balleessa lola sanaa kan fide kaadireewwan yeroo sana jiranii fi bulchitoota mootummaan achitti ramade. Kana waan ta'eef loluun sun irra hin jiru uummanni keenya nagaan deebi'aa jedhee guumsee akka salphaatti dhaamsuu hin danda'an hin turre lola sana. Ijoollee fi maatii hundi irratti hirmaatan sana duubatti deebise. Tooftaa yeroo kana kanuma tooftaa wayyaaneen jaarsummaatti deemtu sanii wal fakkaata jechuudha. Mee dheeraadhaatti deebinaa isinii obboleessa keessaniif abbaa keessan akkasumas immoo Oromoota biraa wajjin bara 1980 jechuudha. Mana hidhaa seentanii akkamitti hidhamtan? Maaltu ture mee mana hidhaa keessa? Eenyu faatu mana hidhaa sana keessa ture mee? Agartee wanti mana hidhaa sana wanti mana hidhaa nu seensise sana dura garuu waan wal qabatu waa tokko jechuun barbaada. Sana dura garuu lola hedduu ture. Lola hedduu sanaan booda lola magaalaa keessatti guyyaa gaafa Qidaamee jedhamu kan lola guddaa ture. Lola sana irratti namoonni waraanni dargii yoo xiqqaate waraana konkolaataa gara 80 gara 100 dhufee sun hundumtu magaalaa jalluu keessatti lola guddaatu ture. Guyyaa gaafa Qidaamee nama baay'eetu dhume. Waan hundaafiyyuu gabaabsuudhaaf nuti lolli magaalaa keessa gadi baamee gara Diggoo turame. Naannoo Diggoo sana waggaa 2 ol Diggoon kun ammoo yoo Diggoo fi oofuun ganda gara 30-40 ta'a. Namni sun dirree bilisoomte goone waggaa 2 qabannee teenye naannoo sana. Waggaa 2 naannoo sana qabannee unnaateen ulaaru ijjan gubbaatti lollaa oraalu ijjan gubbaatti yoo xiqqaate wasiyaa 30 ol lolleerra dargiin odoo naannoo sana gadi hin bu'iin waraanni dargii onnaa dhufe akkasitti sanaa olitti deebifneetu mul'alaa turre. Dhuma gubbaarratti amma akkaataan mul'ataan fa'aa du'uu danda'an sitti mudati. Dhuma gubbaarratti humnaa ol waan ta'eef mootummaan dargiinis waraanni karaa duubaa jiru Somaalees barbadeessaa yeroo gargaarsa biyya Kuubaatiin sanarraan kan ka'e waraanni fokkoseen jiru gara keenyatti kan duulan. Amma Diggootti duulanii Diggoo bakkee nuti qubannee jiru sana Diggoon sun biyya guddaadha. Biyya aanaa tokko ta'a gamarraan horroo guduruu jira. Karaa sanaan immoo callee attachi ce'u jara sanaan immoo gindabarati gamarraan immoo qolla dagaa daamoo kan jedhamu Gojjamutu jira. Amma karaa hundaa Gojjamirraan siyaasee nutti fidee horroo guduruurraan waraana siyaasee nutti fidee Amburraan Qanyirraan asii gadee nutti fidee Jaldurraan asii gadee nutti dhufee gindabartarraa siyaasee nutti dhufan. Amma baritti deemamu dhabame waraanni yoo xiqqaate nama 100,000 meeqaan ta'anii dhuma gubbaarratti karaa fuulduraatiin meeshaa gurguddaan jiru kana hunda nutti gadhiisanii bakka jirru gaama ulaarii hojjetu waggaa 2 qabannee kan turre gannu dhiisanii karaa duubatti waraanni dargiin nutti dhufee jidduutti nu galchanii sana booda amma dhumnee namni amma ta'e sun dhume sana booda gara Nyamaritti gadi baqannee Nyamaritti gadi qabannee gara Horrootti ceenawannaa jennu warri Horroo immoo laga dhufanii nu qabatanii karaa deemnu dhabne sana booda achitti lola hamaa goone achirraa namni amma ta'an nu biraa du'anii dhuma gubbaarratti sana keessan ol deebinee bu'aa bayii baay'ee jira. Gabaabsumaa kan dubbadha. Sanaan booda keessa ol deebinee gara naannoo Cillimoo kana keessa namni baay'een biraa dhumeera. Nama 9 duwwaatti galleera. Gara naannoo Cillimoo keessa gara ji'a tokko teenye sanarraa namni nu gargaaraa ture tokko hin jira. Kan keessaa keelloo isa bira dhaqnee inni waan tokko torba isaasa waan barbaachisu nu guute. Oduu achi teenyuu isas shakkanii isas sababa keenya qabanii inni gara waggaa torbaa hidhame. Sanaan booda amma gara Hariirtuu kan jedhamu naannoo Hariirtuu qubannee amma lolli xumuraa bichaan sitti muudhafanii Hariirtuu bakkee jedhamu bosona keessa teenyee caakkaa xinnoodha. Sana keessa gara 7-2-3 keessa Cilmoo wal qabata. Sana keessa teenyee dhuma gubbaarratti humnaa gadi deebinu naannoo Buniyaan jedhu gubbaa tokkotti dhufne guyyaan isaa gabaadha gara Meettaroobii keessatti amma beelofnee waan jirruuf qotiyyoon tokko halkan nutti dhufe qotiyyoo sana oofneetu qajeelle.
amma abbaan kiyya sobooqa beekattee mul'ataa fayyisoo warroonni kallatti qotiyyoo kan hin tuqeenaa jedhan nuti immoo warri ijoollee gaagartee atoomsaa urgee fi baqqalaa urgee hin jiru ijoollee jajjabuutu jira amma dhuma gubbaarratti isaan lakki qotiyyoo kana oofnee too deemna beelofne dallaan maa oo beelofne wanti goon hin jiru qotiyyoo kana oofanii deemanii bakka tokko keenye magaalaa jalduurraa akkas kiiloomeetira 10 hin taatu achitti nutti baree naannoo sana geenye onnaa naannoo sana geenyu nama wayiitu iddoo sanatti nu argee dallaa keessa dhaabbatee nu argee onnasuma waraana jallutti hime nuti qotiyyoo iddoo sanatti kuffifnee qaluudhaaf qalamee foon nyaachuudhaaf naanni jennu beelofnee waan jiru magaalaa jalluu keessa waraanni jiru waraana 10,000 ol yoo xiqqaate 10,000 ol yoo xiqqaate sanaan booda nuti qarree jala jirraa amma baqqalaa urgee kan jedhaniin jira inni obboleessa atoomsaa urgee jedhu ijoollee mul'ataa obboleettii mul'ataa fayyisootu san ale amma foon nyaachuudha kaa nyaanna jennee jaarsolii onnaa warra kaan onnaa waamanii garanatti onnaa laalan gama keessaa waraana dargiitiin marfamnee jirra. Gamarraayis waraanni akkuma hawwaan isaa jechaa nutti dhufaniiru. Nu gajjallaan goodadha. Gara olaanus goodadha. Garri gadaanus goodadha. Qarreetu si tokko keessa jira. Foon nyaachuudhaaf kaane sanas hin nyaanne. Dhuma gubbaarratti kaawwaa gochuu hin dandeenye. Lolli sun ishee dhumaa waan ta'e guyyaan sun waan dhumaa waan ta'eef egaa dhiiroo akka lolli irraa waan dandeenyu goon irraa amma gaa seenaa keenya balleessuu irra hin jiru hamma dhumaatti loluun irra jira bakka badhaa jedhamanii namni sargan kun keessa namni lama gara bitaatti namni lama asii ol daareekshiniinuu arfaniin iyyuu nama lama ramadamanii lolli calqabame waraanni dargii akkuma jirutti nutti gadi dhufee milishoonni yeroo sana gara Sumaalee deemanii Sumaaleedhaa as deebi'anis hin jiru isaan akkuma Sumaalee booji'anii jedhan sanatti ijoollee lamaan tokko kaatanii qoricha Sumaalee qooftee jedhanii kaataa dhufanii isaan rukutamanii reeffi isaanii nama bira dhufe kana booda lola guyyaa hamaatu nurratti deeme guyyaa sana amma lolaan booda amma wal waamanii dhaabbatanii amma warra qarreerra tasba'e adda adda rukutuu duwwaa ta'ee nuti amma dandeenyu ofirratti rukutaa turre akka nutti hin siiqne dhuma gubbaarratti magaalaa jalduu dhaqanii jallu baalli baarzaa fi guggugaan kun hin jira ibidda sana guuranii dhufanii qarreerratti ibidda sana gadi darbatanii karaa adda addaatiin nutti gadi darbatanii ibiddi kun bobaadhuma nutti dhufa baalli baargamoo kuni egaa ibiddoo gubee yaa'anii dhufu jedhaniiti dhuma gubbaarratti qarree jalatti yaa'anii warra ibidda darbatu laphee rukutuu ta'e akkatti nutti siiqan dhabani amma sanaan booda egaa wanti godhan dhabanii amma qarree duubatti deebi'anii isaan nama meeqa nama kuma hedduudha qarreedha dhagaan biyya sana buuteera nuti qarree jala jirra namni kumni meeqadha qarree duuba kun akka jalleessi qarreedha dhagaan kun bulullachiisu tokko hin jira nama kuma meeqa ta'anii qarree duuba dhaabbatanii dhagaa si gadee nutti gadi gallakkisan dhiitaa gurguddaa kana dhagaan hunduma keenya iyyuu egaa nu daakee waan baay'ee nu godhe akka carraa ta'ee mul'ata fayyisoo qabu immoonii qaba isa akkas hin jedhee isa akkas hin jedhu dhagaa dhiitaa guddaan kun dhufee adda kana gubbaa bu'e adda kana kuma jirutti cabse egaa nuti lola gubbaa turre hin argine lola maaluma ture amma egaa uummanni jaldu waa'ee du'a isaatiif seewonni hin qabaa mul'ataa fayyisoo yaalma fayyisoo guddisee nama marfii taangiin dadhabe dhagaa kuffisee geenyee uummanni darbu sirba kan hin qabaafi amma gartee nuti nama sagalee fi nama waraanni deemaa jiru nama sagalee fi nama 9,000 jidduutti amma lolli sun lola hamaa ta'ee boombiidhaan caakkaa nuti keessa jiru sana hunda birbadeessanii kukkutanii amma kana wanni taane gara galgalaa dukkanni see bari kun bara yeroon kun dukkana bara baatii bitootessa keessa galgala si'aati 9 wannaa ta'u amma wal waamne eenyu akka lubbuun jiru wal waamne walitti dubbanne lubbuun eenyu jira jennee wannaa laallu mul'ata fayyisoo addi isaa kun caccabeera akka jirtu keessa bu'eera. Dinquu sobbooqaan jedhamu immoo asii wal garagalee dhukaasaa inni lolaa ture warri duuba lukaasan faana lufaa keessa rukutanii lukti isaa bitaa kun caccabeera. Amma inni guyyaa guutuu dhiigaa waan ooleef innis laafeera. Amma qaama gochuu hin dandeenye mul'ataadhaafis wanni faashaadhaan adda isaa kun hidhamee fi amma maal goona? Egaa amma dandeenyetti lollee gartee lolee sadhuma amma dandeenyetti loluun nurra jira kan jedhu kana walii galame. Wannaan akka sirba Hacaaluu tokko faana yaadachiisa. Sirba Hacaaluun biilaa garbuu goonni sarmuu goonni harkaan kennu wareegama malee kan jedhu sirba Hacaaluu tokko yaadadhaa ture. Amma akka dhiiratti lollee irraa amma jarri kun akkan keessanuu hin qabamina yoo qabamtan akka ibiddaan beenzilii irratti naqanii akka nuguban hin beekna amma dhumaatti lolaa hoo rukutamtanillee kan keessanii hoo dandeessan achuma ciisatan amma dandeessan lolaa hoo rukutamtan humna keessanii yoo loo ta'e immoo of keessaa baasa
kanarratti hojii galame. Waggaa meeqa sin umriin keessan gaafa kanami? Ani waggaa kudhanii yeroo sana. Sana booda ani fi abbaan kiyya anaa fi mucaa buleessa kiyya bukkeetti nu laalee ilmaan ija keessa gaggaragalee ofii odoon taane akka nuti hin baane hin beekan duunu hin dhumna jennee waan murteessineef. Egaa kana nan yaadadha. Sana booda sa'aatii sagalonnaa tokko karaa kamiin baana asirraan baana fuuldura keenya bishaan jira. Sagantaan bahee fuuldura keenya caakkaan jira hookan keessaa baanu taane kunneewwan baanu yoo ta'e kan jedhu kanarraa mari'annee karaa tokkoon cabsinee asirrii qajeellee sa'aatii sagalitti karaa tokkoon naa qajeellu isaan caakkaa keessa jiru keessaa fuulduratti naa baanu bakki ishii migira ibiddi qabsiisanii migira boba'aa jira isaan marsaa meeqaan marsaan jiru amma waanuma tokko argine migira keessaa wannaa fuulduratti gadi baanu konfokkaara saasaa qawwee warra dargii fi qawwee maazii baatu qawwee maazii yeroo sana kan jedhamu kokilaashii ammaa kana sana booda akka bokkaan irratti garoobsanii rataasuma dura dhukaasanii bakka laa urgee baay'ee nama beekamaadha. Riquu dugdaa kana atomaatikiidhaan dugda kana rukutanii kukkutanii inni deemuu hin dandeenyu of ajjeese obboleessi isaas toomsaa urgee jedhu innis amma danda'e lolee innis kufee mul'ataa fayyisoo sigaamaa gochuu hin dandeenye innis amma danda'e lolee ofirratti waa meeqa nama meeqa ta'uu ta'e innis kufee warri kaanis akka carraa ta'e gaa nuti sadananii fi abbaan kiyyaa obboleessi kiyyaa akkuma carraa ta'anii mucayyoo wayii siyaadha manaa mul'ataa fayyisootii yeroo sana durbuma fuudhee ishiinis nu wajjin jirti akkuma carraa ta'anii nuti alumatti fagarre jechuudha. Egaa akkuma carraa ta'anii sana keessaa baanee sanarraan gara Cillimoo deemnee Cillimoo keessaa fira qaree Cillimoo gubbaadhaan qabna naannoo sana teenyee bayyannee jechuudha. Egaa gabaabaa gara gaafeetti dura na gaafatteettiin dhufa maalirra deebime maal jette? Achiin booda ni qabamtani miti? Qabamtanii mana hidhaa seentani? Hin qabamne jechuun waa qabamuu yaannu ture namni qabamuu hin turre amma sana yoo dhumaatti lollee duunaadha kan jedhu malee amma namni Lammaa Dawoo kan jedhamu bulchaa waradaa ture achiif immoo Baqqalaa Dagguu kan jedhamu mana namni baay'een hin beeka warra dargii 120 dargii keessa warra Sillaasee aangorraa kaase warra 120 sana keessaa nama tokko ture inni bara sana inni bulchaa jibaatti machaa ture Baqqalaa Dagguu illee miti abbaan isaa Baqqalaa Dhugooti Dagguu jedhee inni yeroo sana tooftaatti gargaaramee maqaa jalluu gindabara keessatti warroonni kanaan dura lola kaasanii lolaa turanii mootummaan simmaariraa balleessaan simmiti kaadiree mootummaan ramadee waan ta'eef kana harka kennaa kan jedhu warra fira keenyaa hundatti karaa adda addaatiin miidiyaa isaaniitiin gaazexaa isaatiin waan hunda facaasanii Lammaa Dawoo kan nama jiru sana wajjin akka harka kennu godhan isaan harka kennuu baannaan namoonni immoo firri keenya hunda akka du'an hunda godhanii namoonni maqaa keenyaan kan du'an baay'ee jiru. Fira keenya ta'anii abaluu qallabdanii abaluu laattaniif jedhanii namoonni 19 jallu keessatti magaalaa jallu keessatti fixaniiru yeroo tumti kuni amma agartee namni baay'een kaan dhumee waan jiruuf namoonni hafne namoota xiqqaadha namni firris waan hunduu nutti mirmatee mootummaan simmaareeraa kanaafi harka keessan kennaa nu ficcisiisinaa ijoollee keenyaa guddifan waan baay'ee wanta nutti dhufeen hin jiru egaa homaa gochuu hin dandeenyu jennee namnis nu jedhee todhumuu nuur hin jiru jedhee abbaan kiyya murteesse. Deemneetu namoonni xinnaan harka kennine. Dhabnee harka gaafa kenninu namni hunduu awraajjaa sana keessa kan jiru Baqqalaa Dagguu ammas hin jedhu kunis hundi isaanii hundi dhufanii nu wallaalanii baga dhuftanii egaa kabaja guddaa jira miti waan meeqa nu jedhanii isaan amma ani mana barumsaa jalluutti deebi'ee odumaan akkasitti barachaa jiru. Sanaan booda amma guyyaa gaafa tokko walga'iitu jira jedhan. Kutaa shawaarraallee namoonni bulchitoonni kutaa dhufanii nu laalu torbaniin waan tokko sin barsiifna jedhu sin amma eegedhaa duuba jirtu abbiyootiin isa hin beektanii abbiyootiin keenya fagoo ga'eera kanaaf barumsa sanarra jira jedhee waan tokko kaadiroonni isaanii kun waan tokko nutti deessu. Dhuma gubbaarratti ani gaafa sana mana barumsaan deemee amma namoota jira hunda koottaa walga'ii jedhanii achumatti isaanuma walga'iirra ture waraanni dargii achumatti itti barsiisanii ammaa qabdanii to'annaa jala ooltan jedhaniini. Egaa wanti godhamu hin turre. Ani mana barumsaa xinnoodha waggaa 12 akkasuma baay'ee 12 ta'e mana hidhaa dhufa mana barumsaa seenanii mana jalluutti na fuudhanii deemanii nama wattaaddara dargii 3-4 ta'aniiti namni tokko iyyuu na oofee deemuu danda'a. Hundi isaanii qawwee qabatanii achitti na geessanii sana booda gochuu hin dandeenye. Barii sana egaa Baqqalaa Dagguu dhufe. Baqqalaa Dagguu amma namichi kun amma wayyaanee baqatee as biyya kana keessa jira sunumayyuu akka qabsaa'aa tokkotti nama walaalu amma Ameerikaa keessa jira maqaa isaa jijjiiratee to'ii Baqqalaa Dagguu kuni amma inni barii sana dhufee akkasumatti hunda tokko laalee hunda keenya nu laalee egaa
waan dinni godhe waan baay'ee nu gochuuf ture. Eagle mannan Itoophiyaa cukkuma layyoo labaashi baafin caddaftaa jechuuzi. Nu jedhe bakka nurratti giiraree amma asirratti hojii keessan argattu nu jedhe. Homaa gochuu hin dandeenye isaan argasee irraa waraanni nu marsee halkan sanaachi nu bulchanii guyyaa gaafa ta'e amboo tulu keessanii amboo keessatti amma dhagni keenya irraa amma itti garafamnee baay'ee nu reebanii sana booda kalchalleetti kan nu dabarsanii boolli guddaan tokko qofforame. Boolli suni warri jallu akka itti rashanaman jedhanii boolli guddaa tokko bal'isanii nu qofforan akka nuti achitti dhumnu an kana goosuu Baqqalaa Dagguu sanaa fi Lammaa Daawwiti. Egaa yeroo sana immoo reetteera yookiin boolii diimaa qaayii shibbiran jedhamu kun xinnoo akka qorroo ta'eera. Amma silaa odoo akka biraati ofuma isaatiiyyuu achumatti nu fixuu danda'a, nu ficcisiisuu danda'a. Inni akka amma humni gaaraa immoo namni hin jira. Yeroo sana dargii keessa kan ture mucaan Shaalaqaa Dakiisaa Mantee hin jedhu hin jira. Inni karaa dargiiti. Dabalaatti himee dabalaan akka hin duune hin jedhu nu wanni godhee dabalaa dhimsaa yeroo sana Zameeshaa Maamriyaa kan jedhantu jira. Zameeshaa sanatti itti gaafatamaan dabalaa ture. Akka hin duune akka hin jeefamne kan jedhu namni jedhee inni immoo qotee bulaan jallu ganda 79 warra durataa ganda 79 mallatteesseera yeroota kanarratti tarkaanfiin abiyyiitii haa fudhatamu kan jedhu kana inni godhee boolli guddaa naa qofaru sana hundi keenya iyyuu akka dallaatti hin siigne sansalata kiiloo 10 ulfaatu lukatti nu hidhame akkasitti turre maqaa sanaatiin egaa akkasitti qabamne jechuudha. Akkaataan qabaamni keenya kana nu goosise Baqqalaa Dagguuti akkasumatti akka carraa maqaa namaatiif baane maqaa dabalaatiif baane malee inuma dhumnaa ture yeroo sana. Nu bicheessine jechuudha. Obbo Mul'ataa Fayyisoo fi baay'eeti sirbamaa jedhama. Naannoo jalduutti sirba baay'eetu jira. Nama taankiin dadhabee kan dhakaan kuffii seefaa jedhanii sirbu. Lakkisaa obbo Tolchaafis immoo baay'eetu sirbama jedhanii erganii toora feesbuukii irratti maxxansee namni wayii tokko walaloo naa ergee ture. Goota kaleessaaf har'as jiru jedha. Qiriixaa ulaa seensaa qirqiidaa karaa keessaa shirriiqaatti kammeessaa xinniiqaa ayyaana gameessaa shawwisaa akka qilleensaa harkaa akka qeerransaa caraanaa lammii keessaa ture sanyiin koo Tolchaan kaleessaa jedha. Nama dhiyeenyaan isin beekudha. Dhugaadha bara ijoollummaa dargaggummaa keessanitti qooda akkasii fudhachuun waan xiqqaa miti jechuudha. Meegaa namoonni baay'ee wanta har'a raawwatamu kana har'uma dhalate jedhanii fudhatu wanti nuni waan kaleessaa kakaasnuuf. Keessumaayyuu ajajaa poolisii yeroo sanaa kan turan koloneel Dabalaa Dhiinsaa fa'aa du'arraa hafuu keessan keessatti akka shoora qabanidha. Isa kanarraa warra barateedha. Har'a Mustafaan fa'aa naannoo Shaashamannee Siraaroo keessatti waggaa darbe tarkaanfii diinarratti yeroo fudhatan. Wanta kaleessa turedha. Wanti har'a mul'atu, waan kaleessa bu'uureffame, wanti har'a godhamu jechuudha. Inni kun dhugumaan muuxannoo irraa baramuu qabudha. Dhaloota isa kaaniif meegaa yeroo biraasitti deebi'uu dandeenya seenaa dheeraa kana waamma kanaa yoo irraa jenne gaarii natti fakkaata. Mee maneedhaa keessatti haa deebinu bara 1980 keessa kan isin hidhamtanii maneedhaa keessatti. Akkan odeessa qabutti hayyoota Oromoo achi ba'anii abaaboo bu'uureessanii fi qooda fudhatan baay'ee wajjin hidhamtan jedhama. Mee eenyu faatu ture yeroo sana isin wajjin wanta kana waliin wal qabsiistanii bal'istanii akka naa kaastan kanan barbaadu. Seenaa jalduu keessatti kan nun tuqiin hafne tokko ani yeroon biyya ture tokkotti guyyaa injifannoo Aduwaa jedhanii warra Habashaa Impaayera sanaa yeroo kabajanii jagnochaan baay'iseedhaan kana warra meedaaliyaa waraanaa qabani baay'ee isaanii yoo argine dubartoonni naannoo sanatti maqaa isaanii dha'anii an jalduutti hin dhaladhe jedhu baay'een isaanii hunda jechuu nan danda'a ani kan ija kootiin arge. Dubartoonni seenaa qabsoo Oromoo keessatti qooda olaanaa qabu. Yeroo mana hidhaa turtanis immoo dubartoonni mana hidhaa keessa si wajjin turanii jedhama. Keessaayyuu dubartoota abbaan manaa isaanii qabsoo Oromoo keessatti beekaman kanneen akka haadha manaa Guddinaa Tumsaa, Gadaa Gammadaa, Mulugeetaa Fayyisaa fa'aa kan akka Dr. Taaddasee Baati warraa isaanii fa'aa mana hidhaa keessa turanii jedhama. Mee eenyu fa'aa wajjin mana hidhaa turtanii isaan keessaa dubartoonni eenyu fa'aa turanii maaltu ture mana hidhaa keessa kan jedhu sana hordoftoota keenyaaf ibsaa. Yaa dhugaadha mana hidhaa keessa namoota waa'ee dhimma Oromootiin dhiira duwwaa waan ta'in dubartoonni qooda guddaa qabu waan baay'ee hojjetaniiru. Akkuma ati jette waanuma tamma irraa kaarte kanarra dubartoonni mana hidhaa keessatti qooda guddaa qabaatanii kan hidhaman beekumsa bara sana mana hidhaa keessa turanii.
haadha manaa obbo Leencoo Lataati jechuudha. Addee Tsahaay Tolasaa Addee Tsahaay Tolasaa namni baay'een hin beekaa qooda keessa guddinaa dargii tajjeese dargii erga keessa guddinaa ajjeesee booda immoo isaan immoo ni Addee Addiseen haadha manaa Dr. Taaddasaa Eebbati. Dr. Taaddasaa Eebbaa naa barbaadanii naa sana jedhamne inni biyya alaatti gara waraanaatti hin bade. Haati manaa isaanii mana hidhaa turte. Addee Dammaqach jechuun haadha manaa Gadaa Gammadaati. Gadaa Gammadaa akkuma beekamu guyyaa bosona yookiin immoo warra Somaaleetu gootota Oromoo 10 wajjin ajjeese naannoo Shaangil immoo bakka jedhamu keessatti. Haadha manaa isaati ishiinis mana hidhaa turte. Haati manaa Mulgeetaa Muusaa amma maqaa irraan fadheera ishiinis mana hidhaa turte. Egaa dubartoonni ana yaadadhu warroota maqaa namoonni baay'een hin jiru amma maqaa isaanii yaadadhu. Namoonni Oromoo ta'anii namoonni immoo warri hidhaman mana hidhaa keessa kan turan namoota baay'eedha. Namoota hidhaman san keessa yeroota sanallee waliin hidhamnee odoo hin ta'in Maayikalaawwitti warra piroofaayilii guddaadhaan warra Maayikalaawwitti hidhaman hin jiru. Namni hunduu Maayikalaawwitti hidhameera. Maayikalaawwiidhaa erga waan qormaanni guddaan erga reebbamee waan hundi erga godhame booda gara wanneetti gara karshalleetti gadi darba. Garuu amma dhumaatti waggaa 10 amma 12 amma gaafa wayyaaniin galtutti warroonni mana hidhaa keessa Maayikalaawwii turan hin jiru. Isaan obbo Ibsaa amma fakkeenya obbo Ibsaa mana hidhaa Maayikalaawwii amma dhumaatti ture. Obbo Biyyuun illee akkasuma. Obbo Zagayyaa Asfaaw innis akkasuma. Obbo Haayiluu Daargee illee obbo Haayiluu Daargees mana Maayikalaawwii keessa ture. Obbo Lammeessaa Baruu innis mana hidhaa ture. Mulgeetaa Muusaas akkasuma isaanis Maayikalaawwii keessa turanii. Nagarii Fayyisaa inni amma Awustiraaliyaa jiran fakkaate inni illee achi keessa ture. Gaa'ee namarraa nama as biyya Ameerikaa kana keessa jira innis mana hidhaa naannoo sana ture jechuudha. Warroota yaadadhu keessa isaan kun amma dhumaatti warra Maayikalaawwii keessa odoo achi gadi hin bahin waggaa 10 ol mana hidhaa sana keessa turan jechuudha. Kan biraa warri immoo reebbamaniitu gadi dhufan mana hidhaa keessatti mana hidhaa Karchallee bakka Taroo Alam bakka maalii kitaaba maalii jedhamu keessa namoonni baay'ee ture isaan keessaa maqaa isaanii hunda waamuu hin danda'u. Nama yaadadhu garuu obbo Gabbisaa Lammeessaa jira, obbo Xilahuun Hirphasaa jira, Alamuu Lammeessaa jira, Ida'oo Baruu inni amma biyya kana keessa biyya Ameerikaa jiru kun jira. Baqqalaa Tafarraa inni amma Jarman jiru kunis mana hidhaa keessa ture. Gannatii Dheeressaa hin jira, Dheeressaa Qixxee hin jira, Waldee Yohaannis Hundee jira, Tolasaa Ibsaa, Obboleessa Daawud Ibsaa hin jira, Shorroo Gammachuu innis hin jira, Gazzaanii Dalasaa jira, Amaan Hundee jira, Nagaasaa Kumsaa, Ifarraa Baalchaa, Abarraa Tolaa inni yeroo ammaa kana Oromiyaa International Bank Daarekteerii ta'e kunis mana hidhaa keessa ture waggaa 10 olii. Fayyisaa Dibaabaa jira, Wandimmoo Galataa jira, Baqqalaa Guutaa as Ameerikaa keessa jira. Mul'isaa Gammachuu, Lammaa Jabeessaa, Asaffaa Baalchaa, Alamaayyoo Taarraqany, Baqqalaa Galataa inni illee dura hiikamee waa'ee Oromootiin hidhame inni yeroo ammaa kana waldaa fannoo addunyaa gubbaarratti pirezidaantiidha. Innis achi waa'ee Oromootiin hidhamee ture. Egaa Jimmaarraa Xaayib abbaan beekamu Maamad Xaayib inni mana hidhaa keessa ture hedduudha. Hunda isaanii maqaa dhahee hin danda'u. Sagaalee obbo Nagaashii hin jiru. Jaarsa guddaadha baay'ee sabboonaa turanii Kidaanii Dabalaa jira, Asaffaa Baalchaa jiru. Egaa nama baay'eedha hunda waliin dhaheetoo hin danda'u. Mee addoo turtii mana hidhaa keessan keessaa tokko barreeffama kee irraas waan an argee fi waan an odeeffadheeraas hin gaafadhu. Goota cimaa keessumaa uummata Oromoo ammoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti baay'ee kan jaallatamu Nagaasaa Kumsaa waliin mana hidhaatti wal argitaniitu. Inumaayyuu isin xiqqaa turtanii irraa Nagaasaa jala bultuu rafaa turtan jedhama. Mee amala Nagaasaan qabu yeroos bifa ittiin hidhamee fi ergasii booddee immoo akkamitti deeman kan jedhu. Isuma kana wajjin wal qabsiisee tarii yeroo biraa seenaa kana kaasuu ni dandeenya. Hayyu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa akkasumas Amaan Hundeefaa namoonni mana hidhaa keessaa bahanii lixa qabsoo hidhannootti makaman yeroo sanas mana hidhaa turan jedhama. Mee waan Nagaasaa obbo Nagaasaa haa kaasnuti biyyeen itti salphattu achi booda dhimmoota hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa osoo mana hidhaa keessa jiru rasaasaan dhahamee ture yeroo rasaasaan dhahamullee haati isaa ijaan argaa turte jedhama. Mee isa kana maalirraa ammamirraa beektu? Waa'ee Nagaasaa Kumsaa yeroo waa'ee Nagaasaa nan dubbadhu garaatu na boori'a. Nagaasaan nama ija Oromooti qabsoo Oromoo keessatti nama ijatu.
baay'ee nama hunda biratti mana hidhaatti taallee waraana duwwaa biratti dunta namoota mana hidhaa keessa jiran keessatti illee kabaja guddaa fi jaalala guddaa qaba. Baay'ee nama hundaa walii gala. Yeroo sana mana hidhaa keessa illee jiraate mana hidhaa keessatti afaan Oromoo dubbachuu nama yeroo sana maqaan amma warri mi'eessoo namatti maxxansan kan xabbaabu yookiin immoo dhiphoo jedhamu kana dargii fi warra mi'eessoo maxxansi kanaan warra dhiphoo jedhamta. Achi keessatti illee afaan Oromoo dubbata Nagaasaan. Baay'ee nama beeka, baay'ee nama jaalata, namni baay'ee jaalata, innis baay'ee keessattuu nama Oromoo ta'e kana baay'ee ofitti fudhata. Ani gaafa mana achi hamboo nu fidanii Finfinnee keessatti du'a sana jalaa baanee gara Finfinneetti gaafa nu fidanii daa'ima xinnoon ture. Yeroo sana mana hidhaa sana keessa kilabiitu jira, nayyuun beeku Nagaasanii. Kilabiitu jira, kilabiin ispoortii namni mana hidhaa keessa jiru kilabiin adda addaa mataa isaatii ittiin waan nama keessa ture kana dabarfachuudhaaf jedheetu waan adda addaa keessa jira. Amma kilabiin sun garee kubbaa lukaas kubbaa harkaa booliboolii kana siin taphatu. Ani akkuma nan boon dhufeen kubbaa booliboolii kana nan taphadha. Achuma irratti gaafa na argu afaan Oromoo dubbadhaa afaan Oromoo dubbatu na arge kubbaa kana keessatti sana booda dhufee tana dubbisee eessaatiin aan jedhe akkasitti ni jaldu akkas jedheetu baay'ee na jaalate waa jaldu namoota biraa irraa seenaa hin beekaa sana booda mucatti kana fudhadhu malee naan jedhe bakka nani jiru mana hin jiru na baase anas abbaa kiyyas nu baase obboleetti nu fudhate jechuudha. Egaa sana booda bakka biraayyuu silaa ani mana sanatti galuudhaaf bakkeen ani dabareetu jira akka bakki ani ciisu silaa sadarkaadhaan waan irra raftullee gaara geessa ani isuma biratti na fudhate inni ibdaa wal bukkee rafu ani immoo sattaanee tanarra fa'aa waliin nyaatu sana booda isa wajjin rafa waan hundumaa waa even waa morummaa kanas ta'e waan adda addaa waa mana barumsaallee taana mana barumsatti akkam deemeetu baradhuu danda'a anna godhisa ture. Yeroo sana mana barumsaa keessatti dheeressaa qixxee inni amma walii jiru kun ittaana daarikteerii ture dheeressaadhaan galmeessiidhe dheeressaa na galmeessee kutaa torbaachitti galee egaa san waan hunda waan baay'ee naa godhaa ture baay'ee nama jaalatamu garuu dhuma gubbaarratti aduun akkasii jaaladhu waliin nyaannaa waliin dhugnaa namalee nyaatu dhuma gubbaarratti gaafa inni deemu sana gaani waan hunda dhoksan seene gaafa sana addaan baane jechuudha nagaasan hin jiru jennaan nagaasan ta'uu hin danda'u deemuu hin danda'u oduun hin beekin hin jedheen egaa isaan amaan hundee jedhanii isa jedhanii mana sana keessaa badanii ba'anii jechuudha. Itti deebina booda bara chaartaraa wal argitanii ka jedhu itti dhufna. Mana hidhaa sana keessatti Hayyuu Duree Bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa si wajjin turan. Rasaasaan dhahamaniiru jedhama akkam ture waan sana? Dhahamaniiru kan jedhu oduun dhaga'ee garuu yeroo sana waan kana gaafanne agartee waa'ee namni bara sana eegasaan akka akkamatti ilaalle bara yeroo suni amma miti kaleessa miti waggaa 10 fuuldura miti bara 1980 keessa bara 1980 keessa qabsoo kana keessa seenuun salphaa miti. Waggoota meeqa fuudhu eenyummaa ol dura dammaqanii qabsoo kana keessa seenanii qabsoo sana immoo uummanni Oromoo qabsoo hidhannootiin bilisoomutu irra jira kan jedhu leenjifamanii akkuma leenjifamanitti namoonni 9 sun mishiniidhaaf gara dhufanii gara kutaa Wallaggaa naannoo Gidaamii qubatanii odoo jiranii sana booda ijoollee 8 ta'anii naannoo sana odoo jiranii dargiin egaa hogganoonni dargii qorichaan summiidhaan akka dhuman irratti summii nyaatanii akka dhuman godhamanii isa keessaa akka carraa ta'ee Daawud lubbuudhaan hin duune hin bade. Asumaan gama kana wanti ni ibsu wanti dubbachuu barbaadullee agartee amma ammaatti ijoolleen qabsoo yeroo baay'ee guyyaan guutuu isaa hin kabajamaa yeroo baay'ee guyyaa woboon kabajamaa yeroo baay'ee waa'ee qabsoo Oromoo hin dubbatama ammaan dura namoonni Somaaleen fitte Magarsaa Bariifaa irraa qabeetu namoonni sun yeroo san maqaa piicheriin isaanii suurri isaanii adaba malee seenaan isaanii yeroo baay'ee hin ka'a maqaan isaaniis hin ka'a ani ijoollee kana qorichaa dhumte kun guyyaa takka isaa kan argeetu hin beeku dhaga'ees hin beeku isa iyyuu maqaa isaanii yeroo tokko seenaa jilduu kana wannaan barreessu seenaa kanaan dargiinis hogganoota waraana keenya nu biraa fixuudha waan kanaan duratti hojjetee ture. Sana wal fakkaatu dheetan barreessisa ture. Yeroo inni maqaa isaanii hin qabu. Ijoollee namni torba maqaa isaanii namni kaasu hin jiru. Isaan keessa maqaan isaanii yaadachiisuudhaaf ajajaa dhibbaa hin sarmuudha. Yohaannis Dinqaa barataa yuunivarsiitii Harommayyaa waggaa 3ffaa ture. Tottobaa Waaqwayyaa innis barataa yuunivarsiitii Kiiloo 6 ture. Adam Immaanaa hin jira. Shaanqodha. Achi immoo Sulmaa Raggaasaati. Achi Daawud Ibsaati. Sanarraan immoo kan Taaddasaa Shorrooti. Taaddasaa Shorroo firma isaa kan summii kana laatee fira kanaa fi isaa fi Dirribaa Moggaati. Egaa gabaabaa fi yeroo sana onnaa sana achitti dhuman Daawud Ibsaa
amma isa mirkaneeffachuu hin dandeenye garuu hunduma sana hundaarra rukutamu summii sanaan akka hin duune warri dargii baay'ee waan adda addaa akka godhan hin beeka odeeffannoo ni qabu akka hin duune qoricha adda addaatiin akka yaalan hin beeka maaliif kan duune lubbuu isaatii barbaadanii akka hin hafu odoo hin taane odeeffannoo gahaa irraa argachuudhaaf wanna miseensonni adda bilisummaa Oromoo harka lafa jalaatiin magaalaa Finfinnee jiran bakka adda addaa jiran caasa sana argachuudhaaf waan gochuun isaanirra jiru hunda godhanii fayyisan malee akkuma summii sanaan odoo isaan yaaluu baatanii sumaaniyyuu hundu'aa isaanis immoo achumatti ajjeesu ture. Haa ta'u garuu waan natti nagaa tattee fi mana hidhaa keessa erga seenee amma reebbame odeeffannoo nan qaba mana hidhaa keessatti maayikalaawii keessatti namni Daawud Caalaa reebbame hin jiru akka hin taane erga fayyisanii booda baay'ee reebbame amma lubti isaa tortorutti reebbame akka reebbame quba nan qaba. Akkasuma immoo ta'ee namni hinni hiisise abaluu miseensa keenya abaluutu nu iddoo kanaatti nu ga'e abaluutu nu wajjin jira miseensi keenya kana jedhee namni inni hiisise hin jiru takka namni inni hiisise hin jiru amma mana hidhaa keessa duratti kan ammoo mana duwwaa dhuunfaan namoonni baay'een hin jiru namoonni mana hidhaa keessa jiran hin beeku waan kana egaa mana hidhaa keessatti amma mana hidhaatti dhandhama mana hidhaa argitaniitu rakkoo keessa darban egaa amma ayyu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaas rakkoo isaan irraan ga'e kan amma tokko kaastaniitu seenaa dheeraadha namoonni baay'ee yeroo barreessan seenaa baay'ee ta'uu danda'a jedhu gara sanatti tuttuqee fageessuu hin barbaadu garuu mee isinis abbaa keessan obboleessa keessan wajjin rakkoo akkanaa keessa baatan amma ayyu dureen adda bilisummaa yeroo ammaas baroota sana keessa aga dararaan aggasii irra ga'ee ture jechuudha. Maal jettu amma yeroo namoonni bu'aa bayii qabsoo Oromoo keessatti aarsaa kaffalame kana yeroo 0 times godhanii duwwaa namaa kennan namni isinitti dhaga'ama. Egaa dubbachuudhaaf eegattee namni waa'ee qabsoo kana beeku waa'ee namni amma warra kaanis ta'ee warroonni qabsoo kana keessa turan amma namoota Daawud arrabsu dhageetu hin beekun namoonni qabsoo kana keessa turan even namoonni buleen cufaa namna arrabsu. Wanni gubachuu hin dandeessa. Keessaa gubachuu hin dandeessa. Waan rakkoon qabu waan sitti fakkaate dubbachuu hin dandeessa. Garuu nama arrabsuun agartee nama ana Oromoodhaaf namni guyyaa tokkotti iyyuu agabuu hoolee bulu salphaa miti. Oromoodhaaf guyyaa tokko inni hundillee kabaja guddaa qaba. Haa ta'u garuu namni nama arrabsu namni qabsoo keessa darbe namni qabsoo guddaa keessa darbe namni rakkoo Oromoo arge namni waan meeqa keessa darbe nama arrabsu namni nama arrabsu kuni warra godhaa jiru. Nama arrabsuun immoo beekan fidu. Daawud arrabsuun hiika tokko hin fidu. Waan arrabsuunis immoo qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf qabsoon adda bilisummaa Oromoo yoo laafee maaltu ta'e kan jedhuudhaaf dubbatti deebitee ilaalte waraana adda bilisummaa Oromoo gaafa kaampitti galbade gaafa sana laafe. Lammata immoo Somaalee keessaa hamee gaafa Asmaraatti gaafa mufade. Sadaffaa immoo gaafa Kamaal galchuu dhufee gaafa waan bakka lamatti addaan qoodanii jijjiirama jedhanii bakka lamatti gaafa qoodamu gaafa sana bade. Arfaffaa gaafa isaanumti igoo isaan warumti dhaaba adda bilisummaa Oromoo uuman bakka tokkotti addaan cabanii dhaabni bakka tokko jedhu kun qaama ce'umsaa maalii jedhamee waan adda addaa gaafa sana bade. Shanaffaan immoo gaafa warri jijjiiramaa keessaa lichoo bukuraafaa waraana adda bilisummaa Oromoo ijaaree uummanni laafu namoonni gargaaree qawwee meeqa itti bite gaafa isaan gara Finfinnee keessatti ergan gaafa sana bade. Jaafa immoo gaafa warroonni adda bilisummaa Oromoo keessa ta'an adda bilisummaa Oromoo wajjin jiraatanii keessa yaa'an keessatti diiganii keessa yaa'anii dhaaba ODF ijaaran gaafa sana dadhabame. Torbaffaa immoo namoonni hogganoonni adda bilisummaa Oromoo kaleessa keessa turan qabsoo kana keessa ta'anii nuti viidiyoo miidiyaa warra Habashaa gubbaarratti nuti humnaan caalamneet malee sagaleen caalamneet malee bilisummaa Oromoo kan jedhu kanatti guyyaa tokko iyyuu amanneen beeknu gaafa jedhanii ulaa odeessan bade gaafa sana kan bade. Haa ta'u garuu ani kireeditii guddaan maqaan wamma jirtu kana maqaan ABO jedhamtu kana qabatanii taa'uun iyyuu kireeditii guddaadha kan biraaf. Odoo isaan hin jirre odoo ta'e maqaan humti kun iyyuu hin jirtu jiraachuu hin dandeessu. Warri kaan fuudhanii kaasa Itoophiyaatti galchan jechuudha. Kanaafi akka nama waa tokko bu'aa tokko hin buufnetti akkuma nama kaleessa qabsoo kanatti as bahetti akkasitti nama arrabsuun seeras miti. Namni immoo qabsoo kana keessa ture namni nama akkasumatti nama narrabu nama ijoollee waa'ee qabsoo kanaan beekne ijoollee sammuu ishii gandaan xaxame warroota akkasii kanaan narrabsu malee namni seenaa qabu yoo tolchaan yoo dogoggore raajiin yoo dogoggore nama dogoggonni godhama rakkoon qabu nama kiristaayizii godhanii kiristaayizii isa seeraa isa dhugaatiif yoo ta'in ana sirreessuudhaaf wanti isa oromummaa irratti hundaa'u ture jira.
wanti deemina bu'ee qabsoo mee waan kaleessaarraa akka barannu hordoftoonni qophii kaayyoo mariin keenya guyyaa har'aa obbo Tulchaa Wagii wajjin godhaa jirru imala qabsoo keessatti wantoota bu'aa bahii darbaniif akka muuxannootti akka irraa barachuu dandeenyu akka hubannoo irraa argattaniif nan abdadha akka hubannoo irraa argattan ammas marii keenya hin xumurre nu wajjin tura mee obbo Tulchaa amma bara dargii naannoo jalduutti waan ta'e kaasnee laalleerra mana hidhaa keessa turtanii achii booda immoo akkan odeessa qabuutti mana hidhaatii booda mana barnootaatti erga deebitanii booda bara chaartaraa jechuun bara adda bilisummaa Oromoo chaartara keessa ture 1991 naannooma jalduutti deebitanii gaafatamaa adda bilisummaa Oromoo taatanii hojjettaniittu jedhama. Kanaafi mee bara dargii keessa lola naannoo sana ture uummata akkasitti dammaqee eenyummaa isaaf lolaa tureeti. Yeroo immoo adda bilisummaa Oromoo achi keessatti socho'aa ture yeroo sinutti gaafatamaa turtan maalti turee fi ammas immoo wal bira qabaati waggaa darbee warraaqsi iddoon irraa barannee nu waa hubachuu dandeenyu tokko waan nu irratti tuqnee kaasuu barbaannu akka isin irraa hubannu barbaaddu tokko barreen gaddaa warraaqsa Oromiyaa keessatti geggeeffame tokko sa'aatii 24tti dhalate jedhanii warri yaadan jiru akka sanatti ilaaluu barbaadee miti garuu warraaqsi naannoo Oromiyaa maratti godhameera aarsaan guddaa kaffalameera keessaayyuu garuu naannoo jalduutti hidhannoodhaan qabsoon yeroo dheeraadhaaf walirraa tuucitiin yeroo itti hadhaan qotee bulaan keenya qabsoo geggeessedha jechuudha. Bosona Cillimoo keessa haga xiyyaaraan rukutuu ga'ameera jechuudha. Mee 91 maaltu ture? Achii booda wanti barreen gaddaa geggeeffame naannoo sanatti yeroo argitanii bu'aa isaa yeroo argitanii akkamitti maaltu isinitti dhaga'amame? 90 agartee adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessa wannaa jiru beekamaadha. Bara chaartara keessa jiru sana chaartarri suni mootummaa ce'umsaa warri hundeessame chaartarri sana warra qopheesse adda bilisummaa Oromooti. Haa ta'u garuu chaartara sana keessa seenuuni uummata keessa seenanii uummata barsiifachuu aadaa seenaa uummanni sun hiree ofii murteeffachuudha jechuudha. Walumaa galatti akka inni waa'ee chaartara sanaa mootummaa Itoophiyaa keessatti aangoo qabaatanii Itoophiyaa keessatti gaafii mirgaa bilisummaa gaafachuu yoo ta'an uummata barsiisuudha. Uummanni erga barsiifamee hiree ofiitiif hiree murteeffannaadhaaf of qopheessa jechuudha. Egaa kanarratti hundaa'ee aanaa Oromiyaa yeroo sana Oromiyaa nama jedhamtu waamamtu kun aanaa 220 ture. Aanaa 220 keessatti waa'ee adda bilisummaa Oromoo banameera. Egaa sana wal qabee waa'ee jalduu wanta ni gaafate sana keessa aanaan jalduu immoo tokko ture iddoo sanatti narra madame maal fi uummata sana nan beekaa kaleessas keessan ture hirummaa isaas guutummaa isaas nama akkamiitiin ta'e namoonni kaleessa beeku sana waan ta'eef achitti narra madanii dhaqee ijaaruudhaaf waliin loluudhaaf yeroo natti hin fudhanne. Kun immoo kan mirkaneessu yeroodhuma abaawoon aanaa Jibaatiin Machaa keessa aanaa 9tu jira. Aanaa 9 sana keessa wayyaaneen humnaan waan naannoo biraa cuftuu yoo ta'e giinci cufameera, geeduun cufameera, tokko hinciniin cufameera, naannoon biraa hundi cufameera, baakkoon cufameera, kan hin cufamiin kan hin jirre waajjira adda bilisummaa Oromoo sana bara sana kan ture waajjira jalduu fi waajjira Amboo qofa. Amboos waraannis hin jiru, uummannis walumaan jira. Uummanni jalduu immoo yeroo sana uummata jalduutu nu eegaa ture. Yeroo sana yeroo baay'ee waraana baay'ee nurratti banteerti wayyaaneen waajjira sana cufsiisuudhaaf yeroo hedduu nurratti banameera. Amma maatti lolli jalduutti godhame keessa wanti inni irraanfanne bara adoolessa bara 1991 lolli magaalaa jalduu irratti narratti baname yoomiyyuu irraa nan irraanfadhu miti ture seenaa guddaa qaba. Ibsuu hin danda'ama waa'ee lola kana. Lola guddaatu baname waan baay'eetu narra ga'ee ana immoo kan na baasu uummatuma naannoo sanaati jechuudha. Seenaa yeroo hunda waa'ee kana irraanfadhu. Kan biraa gaafa adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa bahu gaafa waxabajjii 21 bara 1992 waajjira adda bilisummaa waajjirri rukutame keessa waajjira jalluuti. Waajjira Oromiyaa keessa jiru keessa yeroo sana waajjirri rukutame waajjira keenya ture. Ijoolleen namoota hedduun wajjin ture. Ijoollee dubartoonni illee hangaatu baay'ee faana turanii namni nu biraallee du'een jira gaafa sana. Kan manaa fa'aa kan jedhamu caakka biitee inni faarsuuf nu biratti wareegamee dubartoonni. Egaa waan baay'ee ture. Sanaan booda immoo magaalaa Cubii keessatti baruma sana keessa baruma waxabajjii 27 natti fakkaatee Cubii keessatti lola guddaatu godhamee lola sanarratti sirmayyuu wayyaaneen amma ammaatti bakka adda addaatti reenfa ishee gattee deemtee argeen beeku. Garuu reeffi wayyaanee sagalii magaalaa Cubii keessatti awwaalame.
gataniitu bakkataniitu lola guddaa ture. Yeroo masana immoo gara adoolessa keessa naannoo Macawiitti lola guddaatu nurratti baname. Lola sana hunda keessa ariinetti injifannoodhumaan ofirraa deebifne. Kuni uummata sana wajjin. Sana bira immoo darbee gaafa hagayya 5 lolli kilbee gubbaarratti ka'e. Kilbeen kun gandaan itti ilaaladhe keessa lolli waajjira Gullallee keessa kan jiran jallu biyya cimaadhaa uummanni jalluun wajjin lola jedhanii warri Finfinnee jiranis yeroo sana habaawwan mootummaa Cambiraa keessaa naafaa waajjira Gullallee keessa kan jiru dhufaniiru. Sirbitoota hunda dabalee turii addee Ilfina Shufaa dabalatee Zarihuunfaa dabalatee naannoo sana dhufaniiru. Guyyaa sana lolli jallutti ka'e lola kilbeetti ka'e lola guddaa ture. Ani gaafa sana akka carraa ta'ee lola bakkee biraarraan ture isaan naannoo sana turan yeroo achi ta'anii na eegaa turanii. Ana naannoo sana ga'u lolli wal hanqise. Isaan gara biraatti godhan nuti immoo gara biraatti gorree kilbee gubbaarratti lola guddaatu ta'e. Sanaan booda egaa baatiin sana keessa hagayya gara 27 natti fakkaateen lolli laga qaxqatoo keessatti ka'e lola salphaa miti. Ijoollee Oromoo hedduu dhume achi keessatti jirus baay'eetu dhume. Sanarraan darbee bakka adda addaatti lolli xixiqqaan yeroo adda addaa godhamaa tureera. Sana bira garuu bara 1998 keessa magaalaa Jilduu dhaqanii lolli rukutanii wayyaanee magaalaa keessaa ari'anii warra kaan booji'anii poolisoota ta'anii sa'aatii murtaa'eef kontiroolii erganii booda magaalaa keessa yaa'ani. Kuni seenaadhaaf bakka adda addaa barreeffamee jira. Isaanis hin beeku. Egaa kun seenaadhuma duwwaa hanqaleessaa waan hedduu of keessaa qaba. Uummanni naannoo sana uummata duubatti deebi'u hin turre. Bara odeessoo ilaaltee amma bara fincila diddaa garbummaa kan jedhamu kana keessa bara duraa keessa ijoolleen Jilduu baay'ee dhufe. Fincila diddaa garbummaa isa duraa calqaba ijoolleen naannoo sanaatti kan du'e. Kun hundumtuu beezuma kaleessa keenya beezuma kaleessa ture uummata sanaati. Egaa kanaan wal qabachiiftee yeroo amma darbe kana immoo qabsoo fincilli Oromiyaa daangaa mara keessatti inni ammaa kunillee bakka hundumaa fincilli amma Oromiyaa mara keessatti bahaadhiyaa kibbabaatti kan ka'e kuni uummanni Jilduu qooda guddaa keessa qaba. Uummanni Jilduu ijoolleen isaa onnaa fuutee baatee mormitu ijoollee irratti hin laalle. Meeshaa hidhatee wajjin bahe. Meeshaa hidhatee wajjin qabeessa godhatee magaalaa Jilduutti lole. Magaalaa Jilduu keessatti bara darbe kana jechuun muddee 13 magaalaa Jilduu keessatti waraana agaazii mata konkolaataa 20 dhaqe. Agaazii akka namni akka waaqatti ilaalu kana qoteen bulaan Jilduu cobii irraa ka'ee, kilbee irraa ka'ee, shukutee irraa ka'ee dhumne nu eeggadha jedhanii itti geeraraatti qajeelan. Dhaqanii agaazii magaalaa Jilduu keessatti guyyaa tokko guutuu lolaa oolanii humnaa ol ta'anii egaa sana booda rasaasni jira waan bahee jira. Daaraa irraa kaasanii dhuma gubbaarratti namoonni keenyas immoo sigara nama 23 afurii rukutamanii guyyaa gaafa sana dhuma gubbaarratti hojii wayyaanee eenyu akka ta'anitti agarsiisanii bira deeman. Kanaanuma Meegaa obbo Wagiisaa Toofaa biyyeen itti salphatu abbaa keessan obbo Mulgeetaa fa'aa wajjin warra akka keessanii fa'aa dhaleessanii. Isin immoo dhaloota har'aa dhaleessitanii dhaloonni har'aa ammas kokkee qabeetu mootummaa wayyaanee wajjin wal lolaa jira. Mee kan jalduun dhalchite keessaa kan jalduutti dhalate keessaati seenaa guddaa addunyaa irratti hojjetee Oromoo biratti jaalala guddaa warra qaban keessaa inni tokko Atileet Fayyisaadha. Atileet Lalisaa Fayyisaa waggaa darbe seenaa guddaa hojjetee gatii isaa gaafa bilisummaa dubbanne. Mee Atileet Fayyisaa akka biyyaattis akka maatiittis akka naannaattis walitti siqdanii kan keessani jechuu barbaade miti Lalisaan ka Oromooti ka cufa keenyaati narratti hin qabatina. Mee waan guddaa raawwatee wanta Oromoon ga'uu dadhabe tokko geessisee gara Ameerikaa dhufeera biyya isin jirtanii. Oromoon simannaa godheeraa fi ammallee inni qabsoo kana irraa qooda fudhataa jira. Mee isa kana wajjin wal qabsiisee bu'uura isin bu'uureessitan gammachuu ta'uusaa anuu nan gammadaa isin miti jechuudha. Garuu waan Oromoon Fayyisaaf godhe gaadha jettanii yaaddu? Waan isaan Oromoof godhe gaadha jennee waan Oromoon Fayyisaaf godhe kun gaadha akka keessanitti. Asirratti waan waa'ee gahaa miti jedhu irratti waa xiqqoo dubbachuun barbaada. Dhugaadha waan Fayyisaan godhe Fayyisaan eessaa maddeerraa kan jedhu irratti atis kaafteerta. Agartee nuuf keessattuu uummata Jalluutiif namni fakkii guddaa kan nu ta'e duubatti deebi'ee ilaalu dhaloota amma jiru kana fakkii guddaa nu ta'e Koloneel Alamuudha. Koloneel Alamuun mana lafa isaanii gubbaarratti yeroo sana agartee
mootummaa Xaaliyaaniitiin loluu irratti kan ka'e arbanyoonni warri jedhaman kun lafa argataniiru. Ijaa waan lolanii fi Haayile Sillaaseen lafa sana kenneeraa fi namoonni baay'een akkasitti argatanii gara naannoo keenya kanatti jechuudha. Kanaa kan ka'e lafa argata sana mana barumsaa uummata jalluutiif ijoollee keessan irratti barsiifadhaa jedhanii lafa isaanii irratti mana barumsaa kennan uummata jalluutiif kennan. Gaafa kennanii lafa sana kennanii mana barumsaa irratti ijaaranii toon deemne abbootii keenya irraan xinnoo ta'e uumuu wallaalati abbootiin keenya namoonni jira himu isin uummata jallu ijoollee keessan barsiifadhaa ijoollee keessan mana barumsaatti fidaa mana barumsaa isinii ijaareera wal jaaladhaa oromummaa keessan jaaladhaa qabeenya keessan caala ijoollee keessan caala biyya keessan jaaladhaa oromummaa keessan falmaa diinaaf hin buliinaa tokkummaa keessan jabeessaa kanaaf oromummaa keessanii waan gootan hunda oromummaa keessanii waan gochuutu irra jiru gochuudha duubatti hin deebiinaa kan jedhanii kana uummata jallutti himanii uummanni jallu fakkii kana godhatee ka'e jechuudha. Egaa nuti fayyisaanis taanaan warri fayyisaas kana keessatti guddatanii kana keessatti dhalatanii mucaa seeraan aadamaan guddatanii ijoolleen naannoo kana keessa jiranii irra caala ijoolleen naannoo biraas akkasuma ijoolleen naannoo Oromiyaa adda addaas ijoollee sabboontan meeqatu jira. Garuu namni bakkuma dhalatee guddate keessatti beekaa isaanii ijoolleen naannoo jallu guddatan akkasumatti irra caalaa isaanii amala isaanii qabatan beekaa. Egaa fayyisaa dura hoo ilaalle amma namni bara abaawwan mootummaa cimsaa keessa seenu bara inni dhufu bara chaartiraa ijoolleen jallu ijoollee amma biyya waan jiraniif maqaa isaanii himuu barbaadu ijoolleen jiran hojii isaanii dhiisanii adda bilisummaa Oromootti nammaniiru. Fakkeenyaaf nama ala jiru keessa waan nama tokkoon si kaase Dooktar Geetahuun Baroo jira beekuu dandeessa. Dooktar Geetahuun Baroo bara dargii Xora Ilooch hospitaala keessatti dooktarii beekamaa ture achi keessatti. Ijoollee ani ittiin dargiin waamee qaratu barbaadaa ture ijoollee Oromoo ta'anii too isa bira dhufan isarra dhiyaatan boorrii baasaa ture. Dooktarii waan ta'eef kun deebi'uu danda'u hojii hojjechuu danda'u dhibee akkasii qaba madaa akkasii qaba kan jedhu ijoollee baay'ee boorrii baasaa ture. Kana dargii waan adda irratti barbaadaa ture. Dooktoriin yeroo sana barreessinaan egaa waan gochuus hin danda'u ture. Dooktar Geetahuun bara addi bilisummaa Oromoo dhufee waajjira guddallee keessa jiru sana oduu eenyuttuu hin himin gochuu amma fayyisaan godhe kana godhe oduu eenyuttuu hin himin oduu haadha manaa qaba ijoollee qaba haadha manaa isaatti maatii isaatti oduu hin himin hojii dooktorummaa sana achumatti dhiisee waraana adda bilisummaa Oromoo tajaajiluudhaan mandiitti gale horii malee jechuudha. Kun hunduu eessaa dhufee bu'uura Koloneel Alamuu Nuuguu sanirraa dhufee jechuudha. Akkatti isaan nu barsiisanii dhufe oromummaa keessanii du'a of hin jaalatinaa qabeenya keessan dhiisatii oromummaa irraa oolcha kan jedhu malee namni yeroo sana akka ammaa kana miti amma yeroo ammaa kana illee doktoroonni hedduun guutaniiru yeroo sana doktorii jechuun guddaadha bara dargii keessa namni baratee sadarkaa kana ga'e. Kanaaf ana waan akkanaa kana ture fayyoon keenyas kanuma keessatti guddate sanuma waan ta'eef sana keessatti dhalatee guddatee haala kaleessa ture haala naannoo sana waan beekuuf oduu namni tokko sana gorsii oduu namni tokko kana godhi hin jedhiini guddinuma warri isaaf akkaataa uummata keessatti guddate sanaan tarkaanfii kana qabeenya yoo ta'e fayyisaan qabeenya guddaa nama qabu ture. Konkolaataan ittiin deemu erga ilaale konkolaataan ittiin deemu miliyoona torba ture iddoo nama qabeenya barbaadu ta'e sana hunda waan qabu hunda dhiisee maatii isaas ijoollee isaas goodetti gate Oromoodhaa jedhee carraa kan argate kana godhe. Kanaaf egaa hundi keenya iyyuu waan beeknuuf fayyisaan kana godhe jennee waan irra deebi'ee ta'u haasa'u hin jiru walumaan beekna. Haa ta'u gara gaafii keetti naannoo fayyisaadha wanti godhamee fi guddaadha moo xinnaadha kan jedhu irratti haala fayyisaan godhe irratti wanti godhamee fi xinnaadhaan jedha. Maaliif hundi keenya Oromoon bara baay'ee qabsaa'eera dhiiga ijoollee isaa akka lolaa sana waan baay'ee godheera. Wanti inni godhe yoo xiqqaate afaan addunyaa beekan miidiyaa 500 oliin afaan adda addaatiin yoo xiqqaate biyyi Oromiyaa jedhamtu kun wayyaaneen uummata Oromoo fixuu ishii Oromoon kun kophee warra Abashaa jala jiraachuu ishii Oromoon kun eenyu akka taate akka gaariitti nu ibseera. Miidiyaan addunyaa CNN dabalatee warroota adda addaa dabalatee hiriira bakka adda addaatti bahaa ture kana gaaf tokkitti namni warri gadi bahee hin beekne waa'ee Oromoo addunyaa kanarratti nu ibseera. Kana nu beeksiseera. Kun injifannoo guddaadhaaf argachuun adannoo fayyisaadhaaf egaa akkasitti wanti nuti goonu hin jiru seenaan bakka guddaa isaa kenna. Garuu nuti immoo Oromoon ijjiitti ilaallu akka Piraayim Ministeera keenyatti ilaalla fayyisaa. Waan godhamee irratti waan Oromoon godhe irratti yoo ilaalte dhugaadha yeroo inni naannoo kana dhiisii dhufu kana asitti simanneerra simannaa nuti gochuu irra ture simannaa guddaa irra ture. Maaliif namoonni gara fuulduraatti yaani namoonni adda addaa isteetii adda addaa keessa jiran waan qabaachaa turani mucaa kana gaafa koyyee kana dhufe mana binneetii bakka guddaa seekuriitisaatiifis waan adda addaatiifis mana guddaa binnaaf kan jedhu waan akkana yaada kanaatu ture. Egaa
asitti gaafa naannoo kana dhufu sagantaa guddaa qabaachaa hundaa jirru akkuma as ga'een lakki Fayyisaanii guyyaa boru miidiyaa addunyaatti dhiyaata. Miidiyaa addunyaatti waan dhiyaatuuf guyyaa gaafa sana immoo warri miidiyaa kana hoogganan warri miidiyaa kana keessa jiran riyakshinii uummataa ilaaluu waan barbaadaniif sagantaa kana har'a godhaan hin jedhan. Guyyaa lama guyyaa sadii keessatti ma gochuu hin dandeenye hin jijjiirre. Sagantaa gara fuulduraatti isaa gochuudhaaf namni wanta gochuu yaallatu hin hafe waan xiqqaa waan gabaabaa namoonnis egaa guyyaa lama keessatti nama waan ta'e dhufuu hin danda'u. Mana gara nama 500 qabu qabnee achi gubbaarratti gammachuu keenyaa fi waan jabala isaan qabnu isaaf ibsineerra. Wanti isaa godhame akka gaariitti simanneerra. Akkas ture dhiisitti. Gambiraatiin immoo Dr. Salamoon Ongaashee goofandii uumee horii walitti qabeera. Gama kanaan Dr. Salamoon galateeffachuun barbaada. Waan guddaa godhee fi baay'ee galatoomuu jedhaanii. Haa ta'u Fayyisaadhaaf immoo wanti godhame gargaa horiin namoonni Fayyisaa horiin inni walitti qabeef gaheera. Wanti namoonni isa gargaaranii isa gargaaran tiraanspoortiin isaanii waan adda addaa erga irraa baay'ee hafee booda wanti jiru hundi kennameera fi jechuudha Fayyisaadhaaf. Kan biraa waa'ee gara uummanni Minisootaa uummanni hedduun uummata hedduutu yaa'ee argeera. Uummanni yoo xiqqaate nama 3,000 yaa'aniiru. Akka gaariitti simatanii uummanni Minisootaa kabaja guddaa isinii qabna baay'ee ulfaadha. Goota keessan nama keessan akkasitti simattanii akkasitti kabaja guddaa kennatee simachuu keessanii baay'ee galatoomaa guddaa qabu. Ani maaliif mucaan kun haala jiru nan hordofaa ture maaliif nuti akka faamiliitti namni caalaa ni beeku hin jiru waan inni gochaa jiru hunda waan godhamaa ture hunda hordofaan ture. Haa ta'u garuu waan godhame uummanni horii walitti qabeeraa fi uummanni kun egaa uummanni achitti hidhame suni uummata hedduudha. Wanti godhameef waan jettirraa wanti jechuudha fi uummanni horii walitti qabamee sana keessa uummanni gara doolaara 25,000 waan ta'e kennameeru fi 25,000 keessa immoo inni mucaan mataa isaatiin wanti inni barbaadu tokko hin jiru. Fedhii mataa isaatiin fedhii kiyya horiin argadhee keessa xiyyeetti naqadha kan jedhu hin jiru. Uummanni horii 25 kenname sana keessa 20 isaan fuulduratti ijoollee Riyoo jirtu ijoollee atileetota jirtuuf dabarsee tokko kenneera. Horii baay'een irratti hidhamne. Egaa kaan immoo kan walitti qabame namni 3,000 horii hedduudha walitti qabanii gara fuulduraa isuma illee waan tokko godhuuf jedhee tan eegaa jira. Egaa waa tokko hin jenne. Mucaan garuu ani haafuma kiyyaan hordofa malee mucaan horii isaa guree abaluu fudhatee abaloolee dhimma illee kan qabu waa'ee kanaatti illee maqaan isaa illee kan barbaadu garuu ani nan hordofa namni caalatti taanee hordofu waan hin jirre waan hundumaa amma margatti beeka si kenna waan hundumaa nan hordofaa ture. Wanti jiru kana egaa warri koree Minisootaa deebii horii irraa fidanaa kennuuf jedhee tanan egaa wanti jiru kanuma egaa gara fuulduraatti garuu yeroo sana bakka adda addaa isteetii adda addaa amma isteetiin Waashingtan Siyaatil waamuudhaaf gaafatanii ture. Isteetiin Atlaantaa gaafatanii ture. Daalaas gaafatanii ture. Gara tireeningii godhaa kanaaf natti hin tolu gochuu hin danda'u dhiifa manaa godhaa jedhee ture. Kana waan kaasneef yeroo hundumaa Oromoorraa namni Oromoof gatii baasee galfata nyaatamuu qabu galfanni isaa maal jedhu barbaadeenii inni Oromoof waan guddaa oolee Oromoon kanarra caalaa guddaa godhuufii qaba ka jedhu isin yaada kaastan isa wajjin anis kan yaada keessan si waliin hin qooddadha. Dhimmoonni gargaarsa isaaf ta'an wal qabatee qaamni ilaalu kan wajjin walii galu ta'a. Kununu akka qophii keenyaattis yaada kennachuu barbaannu. Nama yeroo hundumaa Oromoodhaaf gatii baase gatii isaa Oromoon deebisee kaffaluuni isa itti aanu onneeffachiisa jechuudha. Isa kana akka ka'u barbaadeetanii meegaa sagantaa keenya gara goolabuutti deemna. Wanti nuni isin waliin hordoftoota keenyaaf waadaa gallu dhimma seenaa koloneel Alamuu Qixxeessaa ilaalchisee sagantaa biraatiin bal'inaan irratti deebinee mari'anna. Isa kana anaaf isin hordoftoota keenyaaf waadaa gallaa. Sagantaa keenyatti dhiyaachuu keessaniif isin galateeffataa. Mee dhaamsa dhumaa hordoftoota keenya irraa hubachuu qabu jettan nuu dhaamaatii sagantaa keenya goolabanna. Dhaamsi kiyya inni dhumaa dhaamsa gabaabaan qaba. Dhaamsi gabaabaan kiyya qeerroo Oromoo mangaagaa diinaa keessa jiranii fi dhiiga keessanii fi lafee keessaniif sadarkaa amma irra jiru kanaan geessaniif. Uummanni keenya mirga amma argame kana. Sadarkaa addunyaatti beekamuun amma argame kun dhiiga keessaniini. Kanaaf tokkummaa keessan akkuma gochaa jirtan kana tokkummaa keessan odoo illaa fi tokkummaa keessan
jabeessanii qabsoo keessan akka itti fuftanan isiniin jedha. Kan biraa namoota onlaayinii irraa nama arrabsaa oolu kanaaf agartee wanti kun waan salphaa miti. Onlaayinii irraa nama arrabsaa ooluun bu'aan qabu. Onlaayinii irratti ijaaramanii nama balaaleffachuun bu'aan qabu. Oromoon akka Oromootti ijaaramnee ta'u diina irratti bobba'uu nurra jira malee Oromoon Oromoo diiguudhaan wal irratti balaaleffachuun nurra hin jiru. Kanaaf warri illee duuba teessanii Oromoo irratti kakaaftan laalaa jirra argaa jirra. Waan godhamaa jiru kana namni kan illee gochuu hin danda'a. Garuu qabsoo Oromootiif farra kun naannoo qabsoo Oromooti. Kanaaf Oromummaan kun isuma duwwaa akka waan laalutti akkuma waan ofii keessan duwwaa bakka buutantti ilaaltanii ta'u nama arrabsoo kanarraa of deebisaa, of dhiisaa. Akka dhiiftanan gamoo kanaaf sin gaafadha. Kan biraa kanneen waraana adda bilisummaa Oromoo arrabsaa oolu kana yookiin kanneen eegsii irra kaa'aa oolu kana. Asuma jechuuyyuu aluun akka Oromootti iyyuu sin ilaalu warra waraana adda bilisummaa warra Oromoo ababaa arrabsaa oolu kana warra eegsii irra Oromoodha iyyuu jedhee tosin fudhadhu. Akka diinattan sin ilaala akka diinattan sin fudha. Diinummaa gara addaanii jirtan. Wayyaaneen isaanuu balaaleffatte sinis kanuma balaaleffatte. Waraanni kuni bifa gubbaa ulaanii irratti argaa jirra. Muka bakka kan fakkaatanii kan deemaniif just because of Oromummaa. Oromummaa jedhanii akkanatti dhumaa kan jiran. Bifa kana fakkaatanii kan deeman. Akka kiyya uffatanii deemuu biyya alaa jiraachuu maatii isaanii waliin gammadanii jiraachuu danda'u. Biyya alaa deemanillee akkuma keenya dhufanii jiraachuu danda'u. Uffatanii bareedanii dhiqatanii jiraachuu danda'u. Barachuu danda'u. Kanaaf warri waraana adda bilisummaa Oromoo yookiin waraana Oromoo balaaleffatan kun irra dhaabbadhaa. Dhaabbataan taanaan immoo akkuma sin dhaabsisuu hin dandeenye. Dhugaatti sin dhaabsisuu hin dandeenye. Warra kaan irraa barumsa fudhadhaa. Yeroo baay'ee arginaa yeroo baay'ee namoota baay'een quunnamu. Keessattuu yeroo waggaa 25 guutuu ijoolleen naannoo bokuun dhumaa turte. Qooda isaan irraa fudhadhaa amma ammaatti isaanii waan tokko jedhu dhageessanii beektanii? Hin beektanii. Kanaaf warri waraana adda bilisummaa Oromoo balaaleffatanii eegsii irra gootan kun yoo dhaabbadhaa dhaabachuu baannaan immoo sin dhaabsisuu dandeenya. Kanuma kanan jechuu barbaadu. Egaa waan baay'ee akka irraa hordoftoonni qophii keenyaa waan baay'ee akka irraa baratan turtii koofi obbo Tolchaa Wagiirraa waan baay'ee akka baratan abdiin qaba. Gara fuulduraattis immoo seenaa goota keenyaa Koloneel Alamuu Qixxeessaa qophii biraatiin qabannee walitti akka dhiyaannu waadaa sinii galaa. Qophii kana har'aa kan sinii qopheesse Raajii Guddataa ogeessa teeknikaa keenyaa Gadaa Araaraa wajjin nagaan naaf turaa jedhaa. Egaa qophii milkaa'ina qophii keenyaatiif yaadi keessan murteessaadha waan ta'eef yaada nuu kennaa. Qophii keenyatti dhiyaatanii akka jaarmaattis haa ta'u akka dhuunfaatti namoonni yaada kennatan yaada isaanii yookiin yaada jaarmaa isaanii malee yaada qophii keenyaa miti jechuudha. Kanaaf nu ammas taanaan gara fuulduraatti waan Oromoo irratti hawaasummaa, siyaasaa, dinagdee, duudhaaf aadaa Oromoo irratti hayyootaaf beektota Oromoo qabannee dhiyaannee akka hubannoo dabalataa argattan taasisuutti fufnaa horaa bulaa jennaa. Obbo Tolchaanis maqaa daawwattoota keenyaatiin qophii keenyatti dhiyaachuu keessaniif ulfaadhaa. Sagantaa keenya biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Ayyee nagaatti Raajii. Masico, masico.